akka miftaatti kufaatiin ati irraa dandamatte maayini akkaataan kufaatii irraa dandamachuu danda'amu hoo maal ilaata? Scholarship baadiyyaatti erguu qabdi. Maayindiseetiin nama hiyyeessaatii fi nama dureessa garaagarummaan isaa maal ilaata? Maatiin keenya kan fiiziksiidhaa olii horiisitti kennas leenjise. Sibira ammoo maayindiseetiin akkasiin jiru maayindiseetii waa'ee biliyoonara ta'utu miliyoonara ta'utu sibira jira. Kan isaallee hin taane kireeffata birrii qabu. Maaliif yoo jedhame lakkii jedhu namni kanaan malee nama hin kabaju. Zaad Podcast. Zaad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan guutuu addunyaa argamtan hundi keessan iyyuu iddoo isin jirtanitti nageenya Rabbii dhufee isin bira haqootu isin jechaa har'as keessummaa jabaatoo qabanne istuudiyoo Zaad Podcast damee Finfinneetti dhiyaannee jirra. Podcast keenya guyyaa har'aatiin nama addaati keessummaa jabaadha akkasuma immoo barnoota jabaa sirraa argachuu dandeettanii seenaa jabaa dhaggeeffachuu dandeettanii jireenya keessan keessatti waan addaa guduunfaa jajjaba yookaan ammoo siinqii jajjaba argattanii bahuu dandeettan guyyaa har'aa. Kan kana isiniin jedhe ammoo lafatti miti keessummaa kiyyaadhaa beekee itti amanee akkasuma immoo bu'aa buusuu danda'an dhiibbaa geessuu danda'an jireenya keessa keessatti waan gaarii isin barsiisuu danda'an jedhee isinii fidee waan ta'eef haga xumura sagantaa keenyatti waliin tura hundi keessan iyyuu sagantaa kana jalqabuun duratti laayik gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaatii gara sagantaa keenyatti deemna. Sagantaa kana qopheessuudhaan hoogganuudhaan kan isin waliin turu ani Abduu Zaad kallattii gara keessummaa keenyatti. Zaad Podcast. Zaad. Bagana gaan dhuftani. Bagana gaan nedda. Maashaallah. Dhufuu keessaniif baay'ee gammadee jalqaba irratti waamicha keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti argamu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isin. Anis asitti namoota hedduu keessaa na filattee asitti na waamuu keetiif baay'ee galatoomii ulfaadhu siin jechuun barbaada. Galatarraa hafaa isin jechaa namni hedduun sooshaal miidiyaa irratti baay'ee si beeka. Ati dhiibbaa gara keetiin uumaa turte irra hedduun nama dandeettii osoo qabu osoo waan guddaa harkaa qabu karaa sooshaal miidiyaa irraan dheessa atammoo dhuftee fuuldura jirta. Hordoftoota keetiif yaadachiisa ta'a. Namoota isin beekneef ammoo wal barumsa ta'a. Wal haa barannu hawaasa bal'aadha. Galatoomii dura irratti ani Miftaahin jedhama. Hordoftoota hedduu dhugaa dubbachuuf hin qabu. Facebook irratti haga nama 31 qaba. TikTok immoo fayyadamaa dhaqeen dhiise karaatti. Yeroo hedduu TikTok fayyadamaa deemaa dhaqeen karaatti dhaaba. Waggaa duraa tokko leenjiin garaagaraa leenjii surratti gagadhiisuu jalqabee yeroo san TikTokiin koo beekamaa dhaqee haga nama 40,000 wayii ga'e ka'e immoo gidduudhaan indii deeme barumsa PhD barachuu deeme biyya sanatti TikTokiin hin jiru. Achumaan TikTok irraa fagaadhe erga ji'a 5 TikTokuma sanattuu namatti kenneen jira malee gara kootti hin deemine. Sichitti garuu sooshaal miidiyaa irratti fayyadamuu kaayyoon qaba. Lafarratti ammoo baay'ee beekamta. Lama dhabuun hin ta'u kaa. Sooshaal miidiyaa irratti influensaraa miti itti yookaan yaaddu taate lafarratti ammoo namni hedduun si beekuu danda'a. Egaa namni na beeku beeka namni na beekne nama na beekne danuudha. Amma yeroo ammaa akkoo namni sooshaal miidiyaa dhuma irratti erga kana ni si baru yeroo nama globalizationidha. Ani waa'ee kanaan wal qabsiisee waa tokko jechuun barbaada. Seensa sagantaa keenyaa nu haa ta'u achumaan. Sooshaal miidiyaa kanaan wal qabatee akka viyuu mataa kootiin qaba ilaalcha mataa kootii tarii sun yoo nama biroollee fayyada jedhee kanan dhaama. Osoo waa tokkoon lafa irratti hin beekamin qilleensa irratti beekamnaan lafa jechuun si dhiba. Jechattiin kun illee ulfaattus yookaan immoo hadhooftus fudhatamuu qabdi. Fakkeenyaaf ati biizinesiidhaan faa lafa irratti yoo hin beekamin onlaayinuma gubbaa qofatti gaafa beekamte teessee mastaawoqiyaa eenyunnaa hojjechiifataadhaaf teessa malee ati kan mataa keetiin qabdi. Beekamtii guddaa qabdaa inni sun si beeka sun si wajjin deeme footoo si wajjin ka'uu fedha. Ati yoo biizinesii wayii hin qabaanne yoo suuqii banachuu jette hin qaanfatta keessa dhaabattee gurguru. Yoo ba'aa baachuu jette iyyeellaata beekamtee ta'a. Yoo leestiroo hojjechuu jette hin qaanfatta. Wanti kun musiibaa guddaadhaan otuu waa tokko hin beekamin beekamu otuu waa tokko hin hojjetin beekamu. Hatta amma barnoota irratti illee warreen beekamtii gurguddaa qabanu barnoota karaatti kutu. Yuunivarsiitii fixan hedduun isaanii sadarkuma kutaa 10 kolleejjii warra gaheetu ga'a karaatti kutu. Maaliif beekamtii guddaa argataniiru hin qaqqabanu. Hin ayyamuufi. Hin ayyamuuf hundumatti hinqaa beekamtii gara tokkoonis immoo maaltu itti dhaga'ama? Of tuulummaa wayiis itti dhaga'ama. Of tuulummaa waan itti dhaga'amuuf taa'ee obsee kilaasii keessa barataa wajjin taa'ee astamaariidhaaf gadi gugguufee itti ulfaatti wantattiin sun. Kanaaf otuu hin ga'in ga'uun balaa guddaa qaba. Otuu hin ga'uun ammas ilmiinuma shari'aa amma darasoonni beekamtii argatan kun obsanii ta'anii sheekii jala ta'anii hin qara'an. Beekamtiin guddateera waan ta'e. Magriibaa fi shagidduu isa ilmiin qaraa hin ta'anuu danda'ani. Suubii booddeessa hin ta'an onlaayinii irra bulu balaa guddaa qaba. An maalan dhaama yoo jette ispiidiin beekamtii keetii beekumsa kee duddubbee ta'uu qaba.
ati beekumsaan dursuu qabda beekamtii. Gaafa dhattee fakkeenyaaf ati na bartu beekumsi koo maal koo fuuldura ta'uu qaba beektaati beekamtii koo dura ta'uu qaba tokko. Hatta biizinesiin koollee beekamtii koo maal ta'uu qaba dura bu'uu qaba. Amma fakkeenyaaf fudhadhu amma warri addunyaa kanarratti beekaman akka biizinesiinis yookaan liidarshiippiidhaan yookaan immoo hatta piroofeeshinii akka taphattootumti kunu maal jara beeksise beektaati piroofeeshinaalii erga ta'anii beekaman. Kanaafuu ogummaan jara beekamtii jara dura bu'ee deema. Dandeettiin kee beekamtii kee dursuu qaba. Kanaan ala deebitee dudduubbitti deebitee dandeettii si afee fudhachuun si rakkisa. Deebitee amma meeqaa tamatu amma karaa dhaabatee ati dizaayira kana na laaltu aftaamiidha yookaan nama beekamaadha beekamtii qaba. Garuu immoo suuqiidhuma wayiitti keessa dhaabatee gurguruun itti jabaatti. Ijoollee walitti qabatee ijoollee keejii daa'ima qo'achiisuun irraa birii argachuun itti jabaata yookaan taa'anii qaraasisuun itti jabaata. Sheekii jala taa'anii qara'uun itti jabaata. Kanaaf wanti qilleensa irraa yoo lafaan qabanne jechuudha. Qilleensuma rateessi. Kun egaa isa kan kootiiti. An kan koo maayini karoorri koo akka ilaalcha kootiitti tarii namni ilaalcha koo fudhatu yoo jiraate anammaa fakkeenyaaf barnoota erguma sooshaal miidiyaadhuma fayyadamuu kanan jalqabee digirii jalqabaa fixuu bira gaheeti. Duratti kompiitarumaan inni fayyadama mobaayilii gurguddaan fayyadama jechuun feesbuukii maaloo waan jedhamu kana telegiraamiidhaa qabeen fayyadamuun ture. Maal qofaan fayyadama haga koronaan dhiyaatutti jechuudha. Kompiitaruma qofaan fayyadama. Kompiitararraa kitaabota garaagaraan dubbisaa nan barreessa. Kana jechuun sooshaal miidiyaatti kanan dhufe waggaa 5. Hatta sooshaal miidiyaan kan koo duddubbee deemuun barbaada. Beekamtiin koo akka inni na duran buune jechuudha. Biizinesiitti galee barnootas immoo digirii ergan fixe maastersii nan jalqabe. Maastersii xumuree nama PhD'n baradhaa biyya alaatti jechuudha. Yoo rabbi na gargaara waggaa 2 booddee dokteerettii koo nan xumuradhee yaada. Inshaallah sooshoolojiidhaan. Kanaafi maalin eeggadhaa beekamtiin koo akka inni dhaqee maal dura nan buune. Sadarkaa barnoota kootii akka inni duran buune. Tokko jedha. Hatta ilmii dandeettii ilmii nan qabu beekumsa shari'aa nan qabu tokko ustaaz jedhamee beekamee ga'ee beekumsi isaa moo maali gadi beekamtichaa gadi. Sanaa gadi ati maal ta'uu qabda dursuu qabda. Lammaffaa immoo bakkeetti nama jabaa fakkaata waan qabdu hojjettee immoo waan lafarraa fakkeenyaaf qilleensumarra irta malee maal hojjetee dabarse namni kun otuu jedhamee fattashame. Histiriin kan kee osoo qo'atame baadootti dhattee baata. Kanaaf histiriin kee qilleensa dursuu qaba. Waan gaariidhaan nu jalqabde gorsa bareedduu namni kamuu jireenya isaa keessatti waan hedduu irraa barachuu danda'u. Akkasuma immoo yoo itti fayyadamee gara laayif isaatti fide immoo waan sanirraa fayyadamaa ta'ee mul'isuu akka danda'u jedhee yaada haasuun itti hammaasuuti jechuudha. Mee miftataa deebinu. Miftaan interprenara hogganaadha leenjisaadha abbaa qabeenyaatti jechuu dandeenya. Akkasuma immoo nama barumsa isaaniitiin illee sadarkaa bareedarra jiru nama yeroo ammaa kana biyya alaatti barataa jiru PhD isaa dalagudha. Akkasimi sadarkaa kana gahuudhaaf miftaan bocamee akkanatti bahuudhaaf miftaa Jibriil ta'ee as bahee kana iccitiin isaa maa inni duuba isaa maaltu jira. Waan akkanarratti wamaa tawfiiqii illaa billah durarratti jechuudha. Tawfiiqa kan si kennu rabbuma filannoo kee qofa otoo hin ta'in kan waa hundaaf si waffaqu daandiirra nama kaa'u rabbiidha subhaanahu wa ta'ala. Kanaafi isa faarsina rabbi galateeffachuun barbaada waa hundarratti. Eegantana wanni sheeppina godhe tokko maatiin jira. Abbaan koo akkuma baadiyyaatti nama baratan nama liidarshiippiitis. Baadiyyaa ta'anii duratti nama waa bubbulchanii beekan yeroo dargiifaa siyaasa kana sirriitti danda'u akkasumas immoo haala qabatama addunyaa kana baay'ee beeku nama baay'ee dubbisu turanii isa daa'ima taane jechuun waan gurguddaadha kan isaan naasofsiisan hatta waa'ee akkaataa Leeniin fa'aa baay'ee seenaa isaanitti himaa turan yeroo inni Leeninii jechuun yeroo fiwudaalizimii Sooviyetii keessatti jechuudha beekamaa ture san keessatti warreen ideoloojii sooshaalizimii fide keessatti Leeniin waa'ee seenaa isaa faanatti immoo isaan dargii turanii ideoloojii sooshaalistii qabu turanii kanarraa kan ka'e waa'ee kana innatti himu akkaataa barnoota akkaataa innan laalu waa'ee nama gurguddaa waa'ee namoota addunyaa kana keessatti dhiibbaa guddaa uumanii kana irraan nagaan ture. Obbolaan koo sangafoonni warra barate sunis carranaa ta'eera kanarraa kan ka'e chaalenjiidha. Chaalenjii baadiyyaa keessaa horii heddeettaa hin eegne magaalaatti guddatte isteeppii danuudhaan si dursa akkaan maaliif jenna horii namni eegeef hin eegne jechuudha abada waliin qixxaatu namni re'ee oolaa sa'a sangaan eenneef jechuudha. Waliigalatti namni horii hin eegne jechuudha. Waliigalatti namni horii hin eegneef eege tokko miti. Amma magaalaatti yoo fudhatte yeroo hedduu warreen liideroota ta'an hatta biyya keenya keessatti liideroonni ijoollee baadiyyaati. Maaliif beektaa liidarshiippiin chaalenjiidha akka kootti jechuudha. It's about challenge. Yeroo ati chaalenjii mo'attu rakkoo tokko mo'attee irra darbuu dandeessuudha. Qormaata darbituudha. Kanaaf qormaanneessa keessa jira horii eeguu keessa jira. Hayawaana eeguu. Kanaaf nabiyyiin kabillee otoo horii hin eegin ikkoo nabiyyiin taane otoo busaa hin eegin. Maaliif chaalenjii guddaa isaan qabatamu maan hin arge waan san. Bokkaa jira rooba jechuudha. Dhoqqeetu jira. Sirkaa baddii midhaan namaa dhattee nyaatti. Inni nyaatti hin garafamtaa hin tumamtaa. Bakkee bultaa sabaseeti hin baddi waraabessa fitaa. Gariin horii nama nyaattu faajjarti. Hiinuma nama duuka buute.
Hormaanu kan daggala keessa dhokattee sirkaa baddu jirti. Qormaata guddaa tokko achitti argita baadiyyaatti. Hunda dabarsteerta. Egaa kan biraa qotee sangaas qoteera horiis eegeera taraan sun chaalenjii maal na godheera saatii sana keessatti qormaata sarvaayiv gochuu irratti na gargaareera. Amma fakkeenyaaf akka koottatu liidera eenyuun gootanaan jedhame nama chaalenjii baadiyyaatti hin guddanne top liider gochuu irratti jechuudha. Keessattuu kontekstii biyya keenyaatiin Itoophiyaatiin liidera ta'uu hin danda'u. Namni jiru baadiyyaan agarre. Maaliif kun tokko akkuma islaamaattu sunnaa ambiyaati. Sunnaan ambiyootaa baadiyyaa keessatti ambiyaadhaa oli koo liidershiippiin gosa adda addaa qabaa beeki. Gosa adda addaa sana keessaa kan ambiyoota absolute leadership jedhama. Absoluutiidha. Absolute jechuun the whole leadership kamiin hoogganuu hin danda'u. Tokko tokko waraana qofa hoogganuu danda'a. Tokko tokko immoo sarvisii qofa hoogganuu danda'a. Akka nama fakkeenyaaf hospitaaluma qofa hoogganuu danda'a. Tokko tokko barnoota qofa hoogganuu danda'a. Tokko tokko immoo siyaasan hooggana amantii hoogganuu hin danda'u. Civil politics and religious politics waan jedhamatu jira. Civil politicsdhaa fi siyaasa biyyaatii fi siyaasa amantii waan adda addatti jira siyaasni. Kan ambiyoota absolute politics. Absolute politics jala maaltu jira? Absolute leadership jira. Absolute leadership kamiinuu kan danda'u ambiyoota. Kanaaf ambiyaatti dhachuun immoo dirqamaami. Fakkeenya rool moodelii kan ta'u eenyu ni beektaati nabiyyoota beeki. Nabiyyoota hundinuu rool moodelii ta'u. Waliif illee rool moodelii ta'u. Amma nabi Muhammadiin rabbiin fabihudahu muqtadii jedha. Rool moodelii jaratti dura darbe. Ilaalladhu fakkeenya jedheen. Nabi Muhammadiin otuma jara duraa caalu garuu fakkeenya irraan fudhata. Sigalee Ibraahim fa'a. Warri kun hundi wanti sadarkaa kanaan jara ga'e chaalenjiidha. Ati maaltu miftaasiin baase waan ati naan jetteef tokko chaalenjoota kana achi keessatti bareera. Obbolaan koo hangafoonni warra yeroo jarri magaalatti deemanii barnootaaf deemanu maazirii koo wajjiniin yookaan haadha koo wajjiniin kan umurii koo waggaa 13tti sangaa qotuu jalqabe. Ana sangaanaan qotaa buna dhaabaan ture dallaa jaaraan ture minaan eeguun horiin halkan innasii minaan nyaata chaalenjii hedduu maatii wajjiniin agarta jechuudha. Rooba maali kan jedhu san kun maal na gargaareeran wanti galateeffadhu chaalenjii sana hunda arguu kootiif rabbiin galateeffadha. Achi keessatti gaalaal barnootaan tokkoffaadhumaan baa ture. Akkasumattuu baadiyyaa keessa jiraachuun chaalenjiiwwan san arguun itti gaafatamummaa qabaachuu hagamta akkasii barsiisa laata. Iddiin guddaan kana amma ijoolleen biyya kana ijoolleen Finfinnee kuni umurii isaa waggaa 20 umurii waggaa 18tiin akkas daa'imaatti qanani'uu barbaada. Akka daa'imaatti gargaarsa gaafachuu barbaada. Kan wacii kennu hin kunuunfama. Haadhaan yoo kana naan goone akkanan godhan akkasin taane. Quuxessa jalqabu. Kun maal nu gochuu hin danda'u beektaati maachuur nama gochuu hin danda'u. Hatta amma ijoolleen ammaa teekinooloojii wajjin wal baraniiru. Teekinooloojii wajjin wal baruun kee liidarsi kun. Liidarri koo nama teekinooloojistii ta'e hin hoogganaa beeki. Kan ofii gochuu danda'a. Ammayyummaa miti liidarshiippiin. Liidarshiippiin chaalenjiidha. Rispoonsibiliitiidha. Amma namni horii eegu tokko daa'imummaatti rispoonsibiliitiin itti kenname fakkeenyaaf horii 20-30 umurii waggaa 13-4tiin dhaqee eegisiinata. Horii 20 horii 30 laga buutee tabba baate gaara baate rooba keessa aduu keessa miila duwwaa qoree keessa dhoqqee keessa gaafa eegdu kun is greatly responsibilityidha kun. Achitti maatiin challenge nu godheera jechuudha. Horii kana hoggaa hedduu isuma horiin kun deemee maal godha siin taa'u beeki midhaan namaa dhaqee fite. Hogganni midhaan namaa dhaqee fite alangaas reebamta. Bakkee bulta manatti hin galtu nyaata dhorkatamta. Kun maal sitti fidee responsible person akka taatu si godha jechuudha. Nama itti gaafatamummaa akka taatu si godha. Kanaaf amma horii 40 fuutee gaafa baatu akkamitti eegaa eessan naqa kan jedhu hatta taraa qabna nu taraa kan obbolaadhuma koo wajjin taraa eegna ture kanumti maatii keenya gaafa taraanii bor kan koo ta'e alkarra fiitii malee bolootuu yaaddamu. Yaada sitta. Eega yaada sitta. Irriba malee bulta halkan. Maaliif irriba malee bulta? Cinqiidha kan. Asabaa bulta jechuudha. Maal ta'a jira sammuun kan kee akkuma responsibility fudhateen maachuriitiin isaa dabalaa deema. Gahoomaa deema bilchaataa deema. Akkasumas immoo solutionii maddisiisuu jalqaba. Furmaata. Amma fakkeenyaaf barnoota maatimaatiksii kun maatimaatiksii injineeringii keessatti probleemii hedduu solvi godhaa turre fiiziksii kana keessatti. It's about challenge. Challenge si barsiisuu beeki. Maatiin keenya kan fiiziksiidhaa olii horii sitti kennas leechisa. Challenge maatimaatiksiidhaa olii. Challenge kaalkulasiidhaa olii jechuudha. Kanaaf sun maal nu godheera laal akka nu saatii keenyatti fayyadamnu illee nu godheera. Maaliif saatii itti fayyadamna beekte hogga xabaa deemne horii kana midhaan fixa jennaan maal hin ta'a? Hin taphattu. Saatii xiqqoo si taphannaan hin fiidda. Asiin karaa biraatiin maaltu jira? Barnoota jira. Karaa biraatiin quraanatu jira. Saatii quraanatu jira. Kanaaf aara galfii hin qabdu. Kopheen hin jiru beeki baadiyyaa keessa. Lukaani. Anamma kutaa 5 ergan ka'eeti kananii kophee kaa'achu. Otuun suuraa koo sitti agarsiisa suuraan kutaa tokkotti badhaasa fudhawee jira miila duwwaadha. Lukki kun nama dhodhooyee jechuudha caffee keessatti. Dhodhooyee dhiiga yaasala. Maaliif beektaa caffee bishaan caffee keessa. Isa ceeteen darbaa deemtu alaawulasi nyaata doobbiidhaan qormaanni an keessa darbe jechuudha. Deebiin yaada hatta bakkees bulaa turre na horii midhaan fite. Mana namaa dhannee kadhataa
hin baddaa alangaas intumamtaa irreebamti. Ijoolleen akkamitti ijoolleen magaalaa kanaa biyya bulchuu danda'a deeyyaadha. Biyya dhiisii maatii si galaa garuu amma laal liidarshiippiin amma maal ta'aa jira beektaati kufaa jira. Biyyi tokko kufe jechuun hoggansi kufuudha. Hoggansi kufuun maalirraa dhufe manni gara magaalaatti harachuudha. Manni keenya eessatti harataa jira? Magaalatti daa'ima guddisaa jira. Gaafa magaalatti daa'ima guddisu maal ta'a maachuur ta'an jiru mucaan kun waan inni nyaatu irraa qabe hatta akkoo nyaanni kun gara gaditti nyaannu orgaanikiidha beeki. Nyaata orgaanikii damma qochoon jiraatu biyya keessa. Qochoo faa nyaanna raafuu faa nyaanna. Orgaanikiidha walumaa galatti. Orgaanikiidha. Oomisha kee nyaata. Oomisha kee nyaata. Garuu namoonni gara magaalaatti galanis osoo gaafattee pireezinii wayii lafa kaa'uu danda'u. Sababa wayii sii dhiyeessuu danda'u. Akka fakkeenyaatti fudhanne ilmi tokko guddatee ilma baadiyyaatti guddatee booda barnoota gahaa argatee magaalatti galee baratee yuunivarsiitii fixee gaafa yuunivarsiitii fixu carraan isaa gara baadiyyaatti isa deebisuu danda'a. Gaafa baadiyyaatti deebi'ee jireenya isaa kaleessaa yaadachuudhaan maatii kiyya ammaa achi ani baadiyyaatti horadhu magaalatti horadha jedha. Maaliif jireenya fooyya'aa jiraachifachuu barbaada maatii isaa kan baadiyyaarra jechuudha. Nama akkasitti yaadee gara magaalaatti ol yaa'aa jiru kanaan hoo maal jedha miftaallata. Ingalinaa jechuun qabnu amma magaalli bareedduudha. Magaalli diiniinaafis barnootaafis bareedduudha. Garuu chaalenjiidha baadiyyaa wayya. Akkuma sunnaan biyya fudhachuu dandeessa. Nabi Muhammad ikkoo magaalaa turanii beeki. Garuu maalitti ergaman? Baadiyyaatti ergaman. Kanaaf osoo danda'ame ilma ofii jechuudha. Bor liidera ta'a jettee yaaddu tokko. Bor itti gaafatamummaa fudhatee biyya fuudhee deemuu danda'a jettee yaaddu tokko ana akka kootti. Yoo xiqqaate waggaa tokkoof illee eessatti erguu qabda? Iskoolaarshiippii baadiyyaatti erguu qabda. Iskoolaarshiippii baadiyyaatti dhaqee horii eeguu qaba. Boqqolloo eeguu qaba. Daljeessa eeguu qaba. Qamalee eeguu qaba. Iskoolaarshiippiidha kun. Yuunivarsiitii akkama yuunivarsiitii biyya alaa deemnee biyya alaa amma waa'ee liidarshiippii waa'ee tiim biildingii sooshalii amma sooshooloojiin baradhu. Akkamitti hawaasa jaartaadha hedduunsaa. Amma kana waa'ee liidarshiippii waa hedduu of keessaa qaba. Hawaasa jaaruuf liidera ta'uu qabda. Waan kana of keessaa qaba. Iskoolaarshiippii biyya alaa biyya faranjiitti yookaan biyya arabaatti deemnee isa barannu kana. Inni kun hooma tokko ta'eetu jiru dhugaa dubbachuu taanaan akka kootti. Kontekistii Itoophiyaati. Who is leader yoo jette nama biyya alaatti barate otoo hin ta'in. Nama yuunivarsiitii gurguddaa biyya alaa keessa deeme osoo hin ta'in. Nama saayintistoota gurguddaa wajjin wal arge qofa osoo hin ta'in. Nama iskoolaarshiippii baadiyyaa keessatti guddatetuyyuu caala Itoophiyaa bulchuudhaaf. Itoophiyaa akka not as a whole akka biyyaattuu dhiisi. Akkuma maatiittuu nama ijoollee ilma biyya alaatti dhalatee dhufe tokko intala kee kennuufiirra intala kee bulchuufiimi. Biyya alaatti baratee dhalatee teekinooloojiidhaa wajjin wal beeka afaan beeka afaan faranjii beeka afaan arabaa beeka. Alaa dhufe dhiiga qaba bareedina qaba bifa qaba muudii qaba sanarra anaa jechuudha. Haraadaadha itti isatti kennuurra akka kootti ilma baadiyyaa keessaa bahe ilma baadiyyaa iskoolaarshiippii baadiyyaa turetuyyuu an akka kootti intala koo kennaaf intala tokko qaba rabbinaaf guddisa. Maaliif siin jedhe beektaa itti gaafatamummaa baruudhaaf. Kanaaf magaalumni bareedduu ta'ee ka'e maaltu bareedaadha. Amma namni keenya magaalatti galuun biyyoota adda addaarra deemee barachuun kun carraa bareedaadha. Garuu maali kan jechuu barbaade qammasuu qaba yookaan dhandhamuu qaba jireenya baadiyyaa. Jireenya baadiyyaa dhiibbaa gurguddaa amma saatii kana kan uumaa jiran waa'ee addunyaa biraadhis Itoophiyaa kana keessatti kantiibaa magaalaa tokkootii qabi amma sadarkaa biyya bulchuutti amma warra immoo hattaa warreen siyaasa gurguddaa keessatti hubatanii jiran waa'ee siyaasaa dubbatan waa'ee dinagdee keessa jiran waa'ee amantii keessa jiran orijiniin jaraa yoo jette jireenya baadiyyaa warra dhandhame qofa parsantii tokko hin gahu warri magaala. Fiigalaa jedhamti. Ati warra magaalaati miti. Kanaafuu iskoolaarshiippii baadiyyaatti ergamuu qabdatis. Anis moo? Waan baay'ee kaastee jirta. Walumaa galatti miftaawwanni boca isa baasee ilma baadiyyaa ta'uu isaati. Yes. Dabalataan barnoota akaadaamii irratti sirriitti xiyyeeffadheen baradhaa. Eenyutu fakkeenya siif ta'e? Akaadaamii moo? Asiin naga'uu keessatti an tokkoffaa irratti abbaa kootii lammaffaan obbolaa kooti. Maaliif yoo jette abbaan koo yeroo hunda akka kanatti otuma nutti manutuma waan akkanaa nutti manu. Amma fakkeenyaaf inni reediyoo dhaggeeffatan namoota gurguddaa kana reediyoon VOA kana nu dhaggeeffatan namoota interviyuu namoota gurguddaa kana nu dhageessisu akka nu dhaggeeffan nuuf ibsu achii kaane waan akkanaati. Isin nama akkanaa ta'uu qabdu kan jedhu sammuu keessatti bocaa jiru. Qiraatis qaraa jirra. Gaafa obbolaan koo sirriitti na barsiisu maalan godhe beektaa kutaa 5 gaafan ga'uyyi waan hin daganne keessaa. An akka baay'ee barnoota kanan gale bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaa. Umurii koo waggaa 10 ittiin gale. Waggaa 30 irra darbee nama waggaa 87 dhaladhe. Waggaa 10 itti guddadheen gale. Waggaa 10 kanaatti bilchaadheera gaafan kutaa 5 ga'u. Nama waggaa 15 ga'eera. Dargaggoomteerti. Kutaa 5 gaafan ga'u. Amma ijoolleen kutaa 5 geessu ijoollee waggaa 10 kun sirrii miti bee. Tun bilchaatii waa keessa deemuun akkuma sooshaal miidiyaa ammaa kana. Quraana fitee chaalenjii kanaati. Ani inni waggaa kutaa 5 baradhu jechuun umuriin koo waggaa 15 kutaa 5tti. Gaafan kutaa 5 kana baradhu nama bilchaateedha. Nama sangaa qotu eegalee nama horii eegu nama maatii bulchuu danda'u. Garuu gaalaal hanqinni immoo jirti beeki hanqinni bilchina. Kutaa 5 nan baradhu Joorji Bushittiin ergaa wayisii ergaa jedhan. An isaan beekuun laala akkaataan itti ilaalu faazerii koo jechuun.
mootummaa Ameerikaatiin wal beekuun se'an. Sadarkaa kana jechuun Joorji Buushitti xalayaa asii keessaa naan jedhan xalayaa barreeffadhu jedhan. Ingiliffaan malee barraa. Joorji Buush Ingiliffaan malee hin beeku. Siyaa fuudhuu jedhan achitti Ameerikaatti sadarkaa mootummaa achitti si fuudhee jedhan. Qubni gara godhanii natti bu'ee an dhugaadhuman se'a amma wanaa deebi'ee dhugaa natti fakkaata akkaataa isaan itti natti ban tokko kolfi keessa kan hin jirre isa dhugaatiin Joorji Buushitti waan akkanaan sii keessaa jedhan barreesseedhaan xalayaa sirriitti kan itti fudhachuu danda'atte asiin dhugaa sii tanan Joorji Buushitti xalayaan dhaqu kan akkamiiti jedheen mootummaa Ameerikaadhaa beekinne. Akkasitti maalan godhee Ingiliffa funaanuu jalqabe. Ingiliffaan baradhaa. Ingiliffa kanarratti fedhiin qaban ture. Ingiliffa wordii kana funaanee ilaala. Ji'a 3 wayinatti fudhate waa'een kanaa kun. Dhimmi xalayaa Joorji Buush kun. Hirriba si dhorgeera. Eegaa dhibana dhorgee san keessa wordiin funaana. Dhaqeen tokko nama gaafadha jecha kana. Dikshiinarii xiqqoon qabaa. Dikshiinariitti sanarraas nama barbaada. Afaan Oromootiin barreessee fixadhee ka'eetan Ingiliffatti deebisuudha. Achi ka'een jecha tokkoon silaa jechi akka galumsaatti hiikama miti. Otuun jedhu jechoota kanan haffazaa gaafanii barreeffadhee fixadhu. Namni na dhufe namni barate kun dursaniitti himanii mucaan kun Joorji Buushitti xalayaa barreeffateera jedhu na biratti. Abbaa keetu jedha. Abbaa isaan waan wahii barbaadanii jiran si keessa. Dhaggeeffadhuuf jedhu nama barate tokko hin argan mee sirreessii fi dhaggeeffadhuuti jedha. Namichatti himanii yeroo ga'a. Innis qubna garuma ta'e na dhaggeeffata. Namni fedhe namoonni adda addaa baratan kun inni dhufanii dhaggeeffadhuuf jedhame kana xalayaasaa Joorji Buushiin bira deemaa jira. Ani cinqamee hubachiisa bakka. Ingiliffaan dhufaa jira abaluu jedhu sirriitti hubachiisi ga'e. Kana nan affaza bakka. Kan jedhu afaan Ingiliffaa hiikkachuun koo achirraa ka'eeti. San booda Dookter Nurazzamaan kan amma miseensa paarlaamaa keessa jiru obboleessa koo jira. Inni immoo reefuma yuunivarsiitii irraa eebbifamee barsiisaa yuunivarsiitii ta'eera. Barsiisaa yuunivarsiitii ta'ee dhufe. Inni dhufu bakka gaafa inni dhufutti sirriitti qophaa'e isaa wajjin ergina waan ta'eef jedhan. Isatu deemaani. Lamuu bakka waan hin daganne keessaa jechuudha. Waan kanaa qophaa'een Ingiliffa dhiyeessaa ture. Wanni sun jireenya koo jijjiiruu keessatti jechuudha. Waan inni fakkeenyaaf abbaan koo na jijjiiraniidha. Kana lama jedha. Sadaffaa wanti abbaan koo itti na jijjiiranii yeroo daa'ima kooti Miftaa jedhanii na waaman. Dookter jedhanii na waamu. Ati dookteera jedha. Sammuu isaanii keessa dooktor Miftatu jira jechuudha. Akkana jedhanii na waamu. Miftaa jedhanii na waaman. Daa'imatti jechuudha. An maalan jedha bakka daa'ima kanatti nama jabaa wayii of fakkeesseera bakka. Daa'imummaa kanatti akka nama seenaa waa ileeniin seenaa waa'ee maarkisizimiin na sanatti manu waa'ee ideoloojii gurguddaa akkaataa fiwudaalaa akkaataa siyaasaa akkaataa sooviyetii akkaataa Ameerikaanitti uumamte inni sanatti manu ammaalirra ga'eera jechuudha. Bakka haasaan isiin xixiqqoo natti hin tolu. Haasaa gurguddaa malee. Haasaa isiin xixiqqoo irra haasaa isa gurguddaa kana dhaggeeffachuu isa kana haasa'uu isa kana natti tola. Gaafa dhaqee kutaa 6 ga'u reediyoo nuu kennan. Amma umuriin koos duuka deemaa jira. Reediyoo fudhadhee bakka amma kutaa 6 gaafa ga'u bilchaadheera. Kutaa 6 gaafa ga'u reediyoon naa kenname reediyoo keessatti waa'een siyaasaa na jalan dabarfatu waa'een gaaffii deebii na jalan dabarfatu waa'een paarlaamaa. Inni sana maaltu na rakkisa afaan Amaarinyaa. Amaarinyaa waan na rakkiftuudha jennaan inni paarlaamaan geggeeffamu. Inni sana nan dhaggeeffachuu yaala naan galu. Dhaggeeffachuudhaaf nan yaala naan galu. Haa ta'u garuu maa inni reediyoo irraa waa danuu hin baratu. Gaafa kutaa 6 kana ga'u jechuun halkan dhaggeeffataan bula. Maqaa gaazexeessitoota Oromiyaa inni sana TV Oromiyaa jirti. TV Oromiyaa ETV kana maqaa gaazexeessitoota haffazeetanii ijoollee dhammee na dhaggeeffadhu inni haffazni. Hatta dhaggeeffachuurraa kan ka'edha beeki. Sanarra darbee maqaa magaalota biyyoota Afrikaa kana biyyoota addunyaa lakkoofna biyya addunyaan kun biyya 990 kan tokko lakkoofna magaalaa. Waan akkanaa kun maal akka inni nu godhu godheera akka nu ol yaanu. Gaafan kutaa 7 ga'u haati koo gara magaalaatti galanii. Magaalatti waliin galte. Anis waliin galee jechuudha. Xiqqoo ji'oota muraasa duddubbee ture amma bilchaadheera amma magaala galee achittis barumsa tokkoffaan bahee baadiyyaattis tokkoffaa baatuma. Yeroo tokko lama ijoolleen baadiyyaatti na dursan jiru. Gaala garuu erga hin galle namni na dursan jiru. Daree kiyyarraa jechuudha. Achitti immoo maaliin jalqabe gaala alfee. Kutaa 7 gaafan baradhu. Yaasin Nuuruu kanaaf dhufe gaa mareef magaalatti dhufeera. Kaasettii kana karaayyaa kana maal kan dhaggeeffachuun jalqabe. Maachuddi ta'uudha. Dhaggeeffachuun jalqabee sirriitti deebi'ee ammallee ilmii biraan beeku quraanuma fite malee dura. Akkaadaamittiin jabaadha. Seenaa kana maal kana bakka dhaggeeffachuun jalqabe. Amma maal ta'eera amma duraan reediyoo qofan dhaggeeffadha. Reediyoon immoo yeroo hedduu uuma siyaasaati. Innis barsiisu. Malee waan amantaa miti. Akkasumas immoo kallattii kamiin akka tachi geessu sitti ni muru. Uuma jiruu sana dubbata malee. Ooma lafa jiru qabatama jiru. Ooma qabatama jiru informationii malee na olojii miti. Ani keessa bakka ammannanii gara kaasettii karaayyaa kana akka Yaasin Nuuruu kana akka Abubakar kana dhaggeeffachuu gaafan jalqabu 2004 yeroo jeequmsaa suni. Dimtsaachinissamaan jalqabe. Yeroo dimtsaachinissamaa sana an kutaa 8 galuuf. Gaafa dimtsaachinissamaa kana ittiin deebi'e hordofuu jalqabe waan kana.
bilchaatanii waa geggeessanus miti amantii quban qabu waan ta'eef dhaggeeffachuun jalqabee kaasetoota kana afaan Amaaraas jararraa babbaraa dhufe qiraatii achirraan jalqabe amma dimtsaachinis samaa an namni qiraatuma akkan jalqabu na godhe dimtsaachinis samaa sana yeroo dimtsaachinis samaa sana qiraatitti deebi'ee qiraatii jalqabee jechuun hatta amma sammaa wanti abbaan koo dhiibbaan irratti godhan isaan waan yaadatan beek yeroo dimtsaachinis samaa sana yeroo abaashii sana ijoolleen dargaggeessi dhufte uummata amansiisaan turre warri abaashaa ulamaa gurguddaa kanatti haasaa turte namoota manguddoota kana keessaa tokko abbaa kooti isa ulamaandhaa wajjin wal takaraakaramu kana isaan dhufanii dhaggeeffatu isaan waa'ee ilmiin beekan waa'ee gurbattiidhuma kana maal ta'aa jiru isaan dinqifataa jiru cimina gurbaa kana malee yaadas yoo tun ta'in akkamittiin ilma goozii kana baasa jedhaa turan isaan lamuun gurbattii kana jechuun isaan nama ilmii miti beeki hubannoo ilmii qabu miti garuu cimina gurbaan kun ulamaa wajjiniin falmitu kana baay'ee mucaan sun nama umurii waggaa 20 gadiiti beeki akkaataan itti dhiibbaa uumu jechuudha mucaan kun ulamoota irratti dhiibbaa uume maal gochuun jijjiirama wayii fiduudhaan biyya keessatti aqiidaa keessatti ayidooloojiin sun sirrii miti ayidooloojii namaa deeggaruunii fi cimina namaa deeggaruun garaagaraa beeki sigalaa ramte akkasitti bakka achirratti sirriitti gurbaan kun taatiira irratti godheera taatiira ayidooloojii utuu hin ta'in taatiira inni mucaan karaa sirrii irratti hin guddanneemi karaa aqiidaa badaa irratti guddateera aqiidaa badaa keessa jira akkanatti akka kanatti leenjii utuu immoo karaa sirrii irratti akkasitti leenjimne nutis mucaa kana abaaruu irra jedhan maaf akka mucaa kana nama akka kanaan baasne ijoollee kee kan jedhu irraa kitaaba akkamii bituu jedhanii bitanii naa fidan akka gurbattii sanaa taatanaan gurbattii kana jedhan kan ta'uu danda'u akkasiiti sii jedhan mucaan jabduu jedhan bakka gurbaa kana yaadas yoo too hin ta'in kan isaan naa himan cimina sii akkanatti cimtee ulamaa keenya akkanatti dura dhaabachuun jedhan ulamaa gurguddaa kanaafuu furmaanni jiru akkanatti cimuudha kitaaba naa fidan innan kitaabicha laallu kitaaba aqiidaa waasixiyyaati natti fakkaata kamiin bituuf jennaan ulamoonni itti manii aqiidaa bitii jedhani aqiidaa waasixiyyaa kan Ibnu Teemiyaan kaa'anii aqiidaa sana ofiifuun beeku dubbisuu saayyuu arabinyaan beeku kunoo kana qabadhuuti irraa bareedan achii maal gochuutu dirqama ta'e barachuu ilmiitti taa'ee wanni kun ammas maal la godheera beeki dhiibbaa guddaa na keessatti uumeera wantumti kun waan kana ta'uudhaaf achirraa kan ka'e aqiidaa barachuutti hin taa'e kitaaba barachuutti hin taa'e quraana hifzii gurbaan sun haffazdeetti jedhan haffazu malee hin jedhanis agartee dhiibbaa asumaanin hifzii quraanatti dhokseetu hin taa'e alhamdulillah haffaze gurbaan kun ilmii barateeraa jedhan ilmii barachuutti hin taa'e olamaa jalatti hin gale bakkaalamu. Walumaa galatti Miftaan jireenya ajaa'ibaa ta'e jireenya baadiyyaa jireenya abbaa waliinii jireenya maatii waliinii jireenya kophummaas barnootaaf jechuudha akkasuma immoo jireenya ilmis jireenya qur'aanaas waa hedduu keessa dabreetti kas sadarkaa gammaa jettu kana keessa gageetti jechuudha kuni ammoo namni marti carraa akkasiin argatu abbaa akkasii qabaachuun keellee carroomuudha jedhee yaada mee Miftaan eega kutaa 12 fixee yuunivarsiitii eega seenee booda akkamiin dhiibbaan abbaa keetiis keessa jiramoo eega gibbii seente yookaan ammoo eega mooraa yuunivarsiitii seente boodas dhiibbaan abbaa keetiis waliin deeme moo asumatti si biraa hafee achi booda of hoogganuu eegalteeti. Abbaan koo duratu yuunivarsiitiin seenee duratti magaalaa Sigimooti kanan itti barataa ture achitti ilmii shariyaa seegalee duratti ispoortiin baradhan ture akaadaamii wajjin ergan quraana utuun barnootan eegaliniin fixe san booddee addan kutee eegan kutaa Ahabaashii yeroo Ahabaashiin dhuftu sana gara ilmii shariyaa deebi'e karoora qabadhe jechuudha waa tokkoon karoorseen wantootuma nama hojjetaa jiru sana yeroo san karoorsee haayiskuulii irrattis barnoota jabaan ture tokkoffaan ba'aa kilaasiirra kutaa 9 sana maalan godhe 9 10 fixee 10nis qabxii bareedaan fidee afaan Amaaraa malee jechuudha. Ala nama lan yaadega magaalaa galuun qaban jedhe magaalaa Sigimoorraa magaalaa Jimmaatti dhufuun qaban jedhe. Taa 10 fixeerta. Hin danda'amu jedhani maatiin. Hin kennullee manni barnootaa yeroo sana waraqaa gaggeessaa siin kennu ture. Okey barataa cimaa waan taateef moo? Baratuma kamiifuu kennan turre. Booda akkuma ta'etti akka jaarsummaatti illee maatii koo bakka barumsa kana yookiin addan kutaa yookiin Jimmaan deeman jedhe gara magaalaa Jimmaa akkuma ta'etti dhufe achitti bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaa piripaaraatorii jalqabe duratti galaal quraana nan haffaze malee tajwiida illee hedduun beeku ilmii shariyaa kana babbarataan ture ergaa waggaa 2 jechuudha dhuguma haayiskuulii galee haa ta'u garuu achirrattis xiqqoosii afaan arabiin baranne naahu jechuudha kitaabota mukhtasara kanallee qaqqaree aqiidaa kana hifzii quraanaa saffazee magaalaa galee hifzii quraanaa kanas sirreessee afaan arabiis baruun qaba kan jedhu murteessee jechuudha. Innan nufu carraa sana rabbiin naa kenne siluma namni waan godaaneef argate rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Bakka tokko kaatee bakka biroo deemte homa sana argatta. Hifziin quraanaa sunis muraajaa gochuun naa mijate sirriitti
nan bilcheessee quraana sana barnoota barataa jechuudha. Galgalallee dippiloomaa wayii galanii ture akka carraa jechuudha. Barnoota shariyaa sanas galgala barachuun jalqabee afaan arabii sachitti cimsachuu jalqabee. Fookasiin kee guutuu barnoota irra goote. Fookasiin koo guutuun barnoota akka an maalan karoora qabaa saatii sanatti barnoota akaadaamiitiinis nammina caaluun natti hin tolu. Ilmii shariyaatiinis akkasi. Maraa caaltee argamu. Haqiiqa rabbii wanti rabbina keessa kaa'e inaaffaan qabu. Ani wantani rabbii koo galateeffadhu keessa waan rabbiin naa kenne jedhee yaadu keessa namatti naafuu kan alhamdulillah hin qabu. Garuu namaa wajjin chaalenjii dorgomuun natti tola. Dorgomuun si tola. Namichi sunis na duukaa isa wajjin chaalenjii ta'uun barbaada. Nammina caaluun barbaadu nan jedhu wajjin chaalenjii ta'uu kana natti tola. Innaan dhufu ijoollee jajjabaa argee reef sirriitti barnoota kanas barachuu jalqabe waggaa lamaaf akkasitti mana kiraayii kireeffannee ijoollee wajjin chaalenjii hedduu jira rakkoon hedduu jira mana kireeffattee taa'u keessa jechuudha. Dhugaa dubbachuu taanaan jireenya koo kan qayyare waggaa lama bara 2007 bara 2008 kan lakkoofsa Itoophiyaa 2007 2008 kana mana kireeffadheen taa'aa ture ijoollee wajjin jechuudha. Yeroo sanatti sa'aatii 4 waliin rafne. Barnoota tiraansiitiifis nan qophaa'a. Akaadaamii irrattis keessattuu barnoota fiiziksiitii barnoota herreegaatiin hin beekama. Baay'een aktiiviidha. Kanan hojjedhan ture. Natti tolallee barnoonni kun lamaan baay'ee natti tola. Probleemii garaagaraa soolvi gochuun akka taphaatti natti tola. Gara biraatiin immoo ilmii shariyaa kana nan baradha. Piripaaraatoorii Jimmaatti gaafa ganama ta'e jechuun achumaan naannoo sanatti zuurii sagannee waan arganne nyaannee laabireeriin gala. Amma sa'aatii 10tti jechuudha. Paabliikii laabireerii hawaasaatiif laabireerii beetasab memmariyaa jira. Faamilii laabireerii jenna. Kana lamaan keessa taa'ee yeroo hedduu tuman dubbisu. Attaanni tokko immoo beetasab sun bakka itti sagadanullee qaba. Achumatti illee sagadee agasaa 11 walakkaa waan akkanaa natti fakkaata. Achuman tura. Sana booda qiraatiidhaafanii dhufa. Gara masjidaatti. Masjidaatti. Booddee galee hin dubbisna baay'ee agal kan saa ja'a fa'aa dubbisna yeroo hedduu. Sana booda suubii gaanaanis suubii booddee naafii hin karaa. Amma barnoonni illee gahuutti jechuudha. Atuun baradhu akka kanattiin waggoota lamaan kana afaan Ingiliffaa kanallee fooyyadanuun fidee yeroo sanatti maaliif ofirratti sirriitti hojjetaa ture ofirratti. Afaan Amaaraa gaa'otuma deemnu barree. Deemsuma keessa baratamu. Deemsuma keessa baranne akka kanattiin tiransii booddee yuunivarsiitii Haramaayaa deeme. Pooyintiin akkam ture? Pooyintiin bareeda ture. Yuunivarsiitii Haramaayaatti eddee rabbiin naan fedhe jechuudha. Gaafa yuunivarsiitii galu ijoollee jamaa kanarratti bakka akkan qaraasisu irratti ramadanii tafsiiran qaraasisuu jalqabe. Akka yuunivarsiitii jechuudha. Hoggan qaraasisuu jalqabu sana moornaa dhufe. San booddee siivil injineeringii ji'a 5 booddee galee akkanatti waggaa 5 yuunivarsiitii keessatti qaraasisaa qara'aa khutubaa godhaa daawaa godhaa achitti illee injii daawaa gochuu khutubaa gochuu bara 2009 yuunivarsiitii irraa gaafanii deebi'u. Ijoolleen qumaara kana kanatti deebitee jirti. Ijoollee qumaaratti deebitee jirtu kana ganna barsiisuun qaban jedhee murteesseetu man qaraasisuu jalqabe. 2010 hoggan galummoo markaza hifzii hundeessee alhamdulillah achirrattis chaalenjii hedduun nama mudate uummanni nu banne maaltu si dhibee kan jedhu jedha gariin yeroo tokko jira hawaasni keenya wanti inni fageessee nu banne. Ijoollee daa'ima kana walitti qabee ijoollee yeroo tokko innoveeshiniin rakkina irraa dhufa jedhama. An rakkina furuufani malee kaayyoon koo kallattii kanaan biizinesii argadha deeyyaan. Ijoolleen qumaara taphattu kun walitti qabamtee barattu irraa. San booddee chaalenjiin hedduun na mudate mi'aana sana keessatti. Yeroo sana kaffaltii maal waan tokko malee barsiisuudhuma kaayyoon koo. San keessa maaltu natti dhufaa dhufe hoggan barsiisu sana keessa riizaaltiin sun natti tolaa dhufe. San booda 2014 mana barnootaa kana sirriitti ceesifne chaalenjii guddaa sana mudate achirratti. Yeroo hedduu yeroo waa hojjettu wanti dhaamsaa ijoollee keenya dhaamu namni waa afuriif simu waan arge keessaa kitaaba biroo irraa dubbisatu hin ta'in waan ofirratti arge keessaa. Jireenya koo irraa ka'ee waa afuriif namni akka inni nama mormu nan bari'a. Siis akkas ta'uu mala. Ana yeroo hedduu arfan kana keessaa hin ba'u namni nama mormu. Tokkoffaa namni gaafa si mormu si tuffatee si mormu. Hojii kana hojjedhaa jetta hin hojjettudha. Maaliif ati ammallee waan akkanaati nama danda'u miti maali hin baranne maali wanti jedhamu jira si tuffata. Yeroo hedduu namoonni nama morman an kanarraa arge jechuudha na tuffatanii nama morman. Lammaffaa sumaa fi laphee baata. Yoom dhaqxee rakkootti galtee riiskii sii sodaatee si mormu. Kun yeroo hedduu kallattii faamiliitii sitti dhufa. Kallattii nama si jaallatu. Namni si jaallatu dhiisii waan akka kanaa waliin fudhatiin si hin jaallatu. Saayid effektii ilaala. Saayid effektiin kun immoo balaa fidaa. Miidhamtaa booddee rakkattaa rakkinni keellee darbee nutti illee dhufuu danda'a waan jedhu kanaan si mormu. Namoonni sadaffaan si mormu miisinformeeshiniitu bira ga'a. Atamma fakkeenyaaf miiftaan waan akkanaati jedhamee kijibaan dhufamee sitti himama. Kaayyoonsa akkanaa maal akkanaa waan akkanaa gochuufi akkasitti akkana gochuufi uummata gowwoomsuufi maal wanta akkanaa jira dhufee sitti himama. Dhugaa seetee otuu nan gaafatin otuu addan baafatin teesseetu mana mormite. Bakka na dura dhaabatte jechuudha. Kanan na mudate. Affaffaan cimina kees hin beekaa. Dandeettii kee hin beekaa. Kaayyoo kee hin beekaa. Akka isa caaltus hin beekaa. Inaaffaadhaaf si mormu. Inni kun ulfaataadha. Kaan hunduu dawaa qabu. Rabbiin inna Allah
yudaafi'u ani alladhiina aamanuu jedha. Irra caalaa wanti nama miidhu koo inaaffaadha beeka. Isatti naafus hin miidha. Kanaaf rabbiin min sharri haasidin idaa hasada jechuun kun quraanaan kanaan dhufee beeka. Kanamillee nama inaafurraa maganfachuu qabu. Namni gaafa min sharri haasidin hamtuu inaafaa jedha. Hogganni inaafu jedha. Hogga inaafu namni si miidhuu danda'a. Si ajjeesuu danda'a. Inaaffaan kun jedhaan hattaa yaqtulu saahibahu namichuma un ajjeesa. Mabaa yookaan natti naaftee jechuun miidhamtee sadarkaa ofumaa keetii si ajjeesuutti dhufa. Nama kufuriittis nama geessa inaaf. Hundeen sharrii hamtuu akkasumas immoo ibidduma kana dhalli namaa kun akka galuuf fide inaaffaadha duuba lamaan. Aadamitti naafee shayitaanni jalqaba. Waan biraatiif osoo hin ta'in inaaffaat akkas godhe. Sababa inaaffaatii mi aadam immoo jannataa bahuun. Dachii kanarra dhufuun keenya sababa sanaa jechuudha. Sababa kana namni gara maalitti gale? Gara jahannama gara maalitti galuun eeganaati. Kanaaf inaaffaa kanatuyyuu hamaadha bakka namni hedduu. Kan inni na dura dhaabbateef dhugaa dubbachuu ta'a. Warri si tuffatu gaafate tokkoffaa ceesifte mucaan kun akkanatti yaadne miti. Maasha Allah jedha. Gammadee akkanatti yaade miti jedha. Namni immoo laphee sii baatu ture riiskii sirra gaadhee sii sodaatu hin gammadanne deebi'e. Jijjiirta gaafate ceete maasha Allah. Hin danda'a jedha. Ofitti manaa dhufa. Namichi immoo dogoggoraan namni waa'ee kootti hime namni tiidhuma kanas sobdi malee mucaan akkasana miti. Hin jijjiira dawaa qaba jecha. Adeemsa keessa dawaa qaba. Hinaaffaan immoo akkati ol guddattuun dabalaa deema. Kireeditiin eenyuunsa? Hinaaffaan isaa. Akkuma ceetuun miidhamaa deema. Akkuma ceetuun ittuu miidhamaa deema. Akka kaansariiti. Kaansariin akkuma turuun dhiiga kee keessa faca'aa deema. Akkuma sana dhiiga namaa keessa faca'aa deema. Wanti rabbiin ilma namaa kanattiin qormaate sifa shayitaanaa keessaa guddaan hinaaffaadha. Kun nuudateera baay'ee wanti chaalenjii guddaa na godhe waan kana hinaaffaa waan jedhamu kana. Ani immoo wanti rabbii koo galateeffadhu inna Allaha yudaafi'u ani alladhiina aamanuu jedha. Rabbii warra rabbitti amane irraa deebi irraa dhaha. Zikiriinis baay'ee bareedduudha. Akkasumas immoo gara rabbii kaayyoon kee rabbiif taanaan rabbi seega. Rabbi irrattis immoo ala Allahi falyatawakkalil mu'minuun mu'minni rabbi irratti haa hirkatu jedha. Kanaaf maaltu nu barbaachisa? Hasbi Allah huwa ni'mal wakiil. Nama sitti naafu nama sitti maal godha? Hasbi Allah jedha deemta. Yaa rabbi ati gahaa kooti. Alaysa Allahu bikaafin abdahu jedha rabbi. Rabbi gahaa miti garbicha isaati jedha. Ayattoota akkanaa gaafa deddeebise sodaa tokko hin qabu. Walumaa galatti jireenya kan kee kan yuunivarsiitii fi kan yuunivarsiitii duraa cuunfiitiin ibsuudhaan akkamitti ibsita? Inni biraa immoo Miftaan haga gaafa yuunivarsiitii xumuree bahee of danda'uutitti bu'aa abbaa isaati jechuu dandeenya. Jechuu dandeenya. Ergantana obbolaa koo haadha koo namoonni biroo hedduu jiru firris jechuudha. Obbolaan koo hangafoonni baay'ee na eegu turan. Kan nama guddaa ta'utti yaadu turan. Sadarkaa ayidooloojiitti abbaa kee ta'uu danda'a. Abbaan koo akkuma dura sitti hime kan ayidooloojii guddaa yaadu. Akka nama guddaa taate akkati gootuu fi akkati yaaddu kasi. Kara biraatiin barnoota kana keessatti sadarkaa guddaarra ga'u akka hin qabu na barsiisaniiru. Wantoota kanaa kan na wajjin dubbatu isaan. Walumaa galatti iyyuu Miftaan bu'aa namoota hedduuti jechuudha. Bu'aa namoota hedduuti. Bu'aa barsiisota kooti. Bu'aa ulamoota sheekota kooti. Yeroo hedduu egaa yuunivarsiitiidhaa bahanii chaalenjii baay'eetu nama qunnama. Sibira immoo maayindiseetiin akkasiin jiru. Maayindiseetii waa'ee biliyoonara ta'utu miliyoonara ta'utu sibira jira. Akkamitti yuunivarsiitiidhaa ittiin baate ayidooloojii maayindiseetii waa'ee durummaadha. Yuunivarsiitiidhaa gaafa baatu singoon akkamitti hojjettiin seente laata? Chaalenjii na godheera. Ani kaayyoon qabu hin qabu. Nan jaalladhu sitti immoo wanta hunda caala Nasrii Islaamaan jaallaa. Nasrii diiniiti. Nasrii diiniitii ol duuniyaa kanarraa wantin jaalladhu sin jiru, hawwa sin jiru, arguu fedhu sin jiru. Tun Nasrii argee jechuudha. Guyyaa tokko argee du'eeyyuu dhugaa dubbachuu taanaan natti nagahama. Duuniyaa kanarraa wantin hawwu, wantin jaalladhu Nasrii diiniiti. An akka dhuunfaatti namni kamillee kana arguu qaba. Adilii jechuun adilii Islaamaa arguu qaba. Yeroo manni keenya kadhaatti deebi'ee, yeroo manni keenya godaansatti deebi'ee, yeroo manni keenya wal galaafachuutti, wal ajjeesuutti, wal miidhuutti, deegatti kadhaatti, wal kasasuu. Tokkummaan ni beekana waa hundaaf furmaanni Nasrii malee hin jiru. Wallaahi wabillaahi. Barnoota feete yoo baratte waan feene irra yoo geenye furmaanni Nasrii diiniiti. Kanaaf wanti Nasrii diinii fiduu keessaa tokko uummanni kee maal ta'uu qaba? Qabeenya qabaachuu qaba. Egalee nama barate ta'uu qaba. Akkasumas immoo nama teekinooloojii wajjin deemu ta'uu qaba. Nama hubannoo addunyaa kana qabu ta'uu qaba. Kanaaf maalan karoorsee tokko miiliyoonera ta'uu qaba. Kadhattee miti kanatu hojii hojjettu. Kadhattee miti kanatu uummata barsiiftu. Kadhattee miti kanatu uummata kee rakkina keessaa baastu. Kadhadhee osoo hin taane rabbi natti toreetuma ofii kootii miiliyoonera ta'uu qabaadha dura. Erganii deebi'ee waggaa lamaas immoo of qofa osoo hin ta'in hawaasa koo miiliyoonera gochuun qaba kan jedhu abjuu kooti bakka amma kaayyoon koo kana. Kanaafan kara kanatti deebi'e. Amma maaliitu rabbiin miiliyoonera na godhee biiliyoonera na godhee amma alhamdulillah.
miliyoonera keessa galeera. Maashaallah. Ansilaa maalii yaada feettaa waa shan irratti hojjechuun barbaada. Tokko fayyaa namaa irratti hojjechuun barbaada. Nama dhukkubsate kana gargaaruu akkamuu akkasumas immoo nyaachisuu obaasuu yatiimota maatiin qabne kunuunsuu abbootii gataman haadhotii bakka hin taane jiran kunuunsuu barbaada. Waman ahyaa fakkaannama ahyannaasa jamii'an rabbi namni lubbuu nama tokko akka jiraattu taasise akka waan lubbuu dhala namaa jiraachifteeti jedha. Guutuu jiraachifteeti. Kanumarraa konseptiin hospitaalaa dhufellee kan dhaabne ammallee alhamdulillah nama rakkate bilisa akkamaa irraa tokko kana kun maqaasida shari'aatiinis walitti dhufa. Kaayyoo shari'aa islaamaatiin illee lammaffaan immoo amantaadha. Ana amantaadhaaf findura kenna waan fedhe ta'u amantaa kootiifan jiraadha amantaa kootiifan du'allee gaafannu siigala rabbi maal jedhee qul inna salaatii jedhe wanasukii wamamaatii lillahi rabbil aalamiin kanan jiraadhuuf islaamummaadhaaf kanan ittiin jiraadhus islaamummaadhaaf kanan du'uufillee islaamummaadhaaf kun hawwii kootis karoora kootis kaayyoo kootis lammaffaan kana jechuudha. Amantii barsiisuudha. Barsiisuu ittiin jiraachuu jiraachisuu nama amantichaan jiraatullee jiraachisuu kana amantiin kan inni ittiin jiraatu tokko ofumaa keetii barachuudhaan lammaffaa ofii keetii itti hojjettee babal'isuudhaan haalimoota gargaaruudhaan darasoota gargaaruudhaan xaaliba ilmii gargaaruudhaan sadaffaa irratti beekumsa irratti hojjechuun barbaada. Beekumsa yeroo jennu wantootuma sammuu namaa guddisan hifdal aqliidha shari'aan ulamoonni akkas jedhu aqlii namaa wanti tiksu guddaan beekumsa kana jalaa beekumsa akaadaamii jira shari'aatu jira teknooloojiitu jira. Kanaaf beekumsa akaadaamii ofii kootiifis barataa jira cimee jechuudha namni illee akka baratuuf mana barnootaa akaadaamii elementariidha aga kolleejjiitti bannee bal'isuuf deemnallee gara biraatiin yoo rabbi nu gargaare giraandi teekii teknooloojii seentariillee ijaaruu karooran qaba inshaallah. Teknooloojii kana jala miidiyaa jira miidiyaa irrattillee teknooloojii irrattillee wantoota rabbi nu gargaare artifishaal intelligensii kanaan uummanni keenya akka wal baru hawwii kooti jechuudha. Afraffaan hawaasummaa kun faamilii irraa qaba ijaaruu hawaasni keenya ijaaramaa ta'uu qaba battanamaa ta'uu hin qabu diigamaa ta'uu hin qabu asii achi wal jeeqaa ta'uu hin qabu hayyuun akka hayyuutti wal ijaaree barsiisaan barataan akkasumas immoo haalimoonni ijaaramuu qabu uummanni keenya. Yoo ijaarame qofa wal beeka. Yoo ijaarame qofas jabaata. Yoo ijaarame rakkina walii argaa qaawwa walii argaa eenyutu jabaa keenya illee kan jedhu yoo ijaarame qofa arga. Kanaaf formaataa fi hawaasni keenya ijaaruun barbaada. Hawaasni akka ijaaramee jiraatus nan barbaada. Diinii ofii tiksuufis waa hundaafuu hawaasa ijaaramee arguun barbaada. Inni shanaffaan diinagdeedha. Kana hunda kan walitti qabachuu danda'u diinagdeedha. Diinagdee yeroo jennu namni keenya kan inni kadhaatti bobba'eef kan inni maalitti galeef diinagdeedha. Wantoota aan armaan olitti dubbadhe kana afran furuudhaaf diinagdeen murteessaadha. Kanarraa kan ka'e miiliyoonera ta'uun qabaan ofii kootti. Ofirraa jalqabuun qaba. Lammiileen koos miiliyoonera ta'uu qabudha. Kanarraa kan ka'an alhamdulillah miiliyoonera ta'uu maayindiseetiin kun asirraa dhufe malee ittiin ooree ittiin kana ta'an kaayyoo kollee miti. Hayyee sadarkaa amma jirtutti gara tokkoon gaggeessaadha gara tokkoon ammoo interpreneera. Adeemsa kana keessatti yaadni ati akkanaa qooddu anaafis hordoftoota keenyaas qooddu barbaadu garaagarummaan maayindiseetiin yookaan ammoo akkaataan yaada nama hiyyeessa tokkoo fi nama dureessa tokkoo garaagarummaan isaa maaliidha? Sammuun maayindiseetiin nama hiyyeessaatii fi nama dureessaa jechuudha. Kanarratti hayyoonni waa hedduu dubbatu. Miftaan maal dubbata? Miftaan maal dubbata wette dureessa kan si taasisus hiyyeessa kan si taasisus tokkoffaa akka aqiidaatti rabbuma lammaffaa immoo akhlaaqa gabaabaatti waan an argerraan kitaabota hedduu barannees dubbisnees leenjisaa jirra garuu dhugaa yoo walitti himne immoo akhlaaqa. Namni akhlaaqa qabu dureessa. Yoo maallaqa illee of hirkaa hin qabne durummaa qalbii qaba. Durummaan kashii lakkaa'u qofa miti. Dureessi akhlaaqa. Namni akhlaaqa hin qabne hiyyeessa. Hiyyeessa ga'een jiru. Dursa durummaan maa inni beektaati. Rabba akhlaaqa naaf kennuun kadhaan. Siillee namaallee wanta hin kadhu kana. Utuun akhlaaqa koo tolfadhe waa hunda caalaa utuun rabbi koo wanti hin kadhu akhlaaqa. Wanti jannata nama galchullee akhlaaqa. Miizana garbichaa keessatti ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Guyyaa qiyaamaa wanti akhlaaqa caalaa miizana isaa ol kaasuun jiru. Nama halkan dhaabataa buluuf guyyaa soomaa olii beeki. Akhlaaqa gaariin. Nabiyyiin keenyas kanumaan beekame. Kanumaaf ergame. Innamaa bu'ithtu li'utammima makaarimal akhlaaq. Akhlaaquma gaarii guutuu fannu. Rabbiinis wa innaka la'alaa khuluqin adhiim. Ati akhlaaqa bareedaa kana qabda jedha. Kanaaf sadarkaa olis kan si baasu gadis kan si buusu akhlaaquma keeti. Duuniyaattis akhiraattis akhlaaqa kanatti nu batamne. Maaliin akhlaaqni ishee? Kanarratti hayyoonni waa hedduu dubbatu. Akhlaaqni maaliin beekama waan jedhu. Akhlaaqa qofa irratti dubbiseen akhlaaqni kun jedhu wantoota kan 50 lakkaa'ee jira kan 100 lakkaa'ee jira. Kun akhlaaqa jedhanii. Akhlaaqa kana keessaa jedhu tokkoffaan jedhu amiin ta'uudha. Amanamummaa. Agartee? Akhlaaqni isiin jalqabaatti kun amiin ta'uu keeti. Rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam Muhammad amiin jedhamanii beekaman. Utuu nabiyyummaan ittiin dhufin maaliin beekaman? Maaliin biyyi barta? Amanamummaadhaan barte. Maaltu akka isaan durooman isaan taasisa? Gaafa jalqabaa koo dureessa. Khadiijaatti akka isaan dhufan maaltu isaan taasisa? Amanamummaadha. Tirfii hojjetanii eenyu wajjiniin?
Khadijaa wajjin. Eessatti bultii isaanii kan ijaare maal? Amanamummaa isaanii bultiitti ijaare. Maaltu akka isaan Makka keessatti yeroo sana nama qabeenya qabu keessa isaan taasisa? Maal? Amanamummaa. Kanaaf akhlaaqni kee jalqabaa maaliin ta'uu qaba? Amiina ta'uu qabda jechuudha. Kanaaf ati gaafa amanamaa taate qabeenyan argatta. Yoon si liqeessuu jedhe liqeeffattee hojii hojjechuu barbaaddaami. Abduun amanamaa waan ta'eef liqeessee jennaan naaf deebisaan beekaa jechuudha. Kanaafuu liqeeffattee hojii jalqabda. Dureessa. Daandiidhaa gartee yoo amanamaa hin taane hoo. Ati si liqeeffattu namni si liqeessu. Naganuu danda'a gurbaan kun nakaaduu danda'a. Jedha waan ta'eef maal sittin godha? Sittin kenna. Kanaaf namni durummaa barbaaddan amanamummaa keenya biwuldi gochuu qabna. Yeroo tokko immoo asirratti wantani nama hubachiisuu barbaadu namni tokko waa liqeeffatee liqii sana ofirraa kaffaluu dadhabillee amanamummaa dhabe jechuullee hin dandeenyu. Kanaaf rabbiin ikkoo wal gaarii miinaan kana dhufa zakaa nama kennamuuf keessa nama liqaa kaffaluu dadhabeedha. Amanamaadhuma ta'ee ka'ee dhaqeeffaa harkaa kassaruu danda'a wanti sun. Siigalee yeroo inni kun mudatullee jira. Isa kan akka hubatamu barbaadeeti. Kanaaf ati maal irratti hojjechuu qabda? Amanamummaa. Tokko amanamummaa maaliiti? Maallaqaa. Lammaffaa amanamummaa icciti. Iccitii yoo hin jetti maal? Iccitii koo eddiinan gaafa kaa'u yoo si bira jiraatte maal ta'eera? Qabeenyi koos keeti bakka asitti of kenneera. Na fudhattee taate. Maal taate si jaalladheera bakka. Waa hunda sitti ni naafu si jaalladheera wantan qabu keeti daandiirra buuteet. Ulaagaa jalqabaa interpreneurshipii barachuu miti. Siluma jedhan laftoo hin jirre midhaan yoo irratti facaafte hin biqilchaawa. Leenjiin kan inni fayyaduuf nama amiinaa malee kan biraatiin fayyadu. Kanaaf maal ta'uu qabnanu haga danda'ame rabbiin nama tiksaa beeke rabbiin waa tiksu. Maaza kaamiin kun min ahadiin jedhee rabbiin eenyullee qulqullaa'uu hin danda'u isin keessaa. Walaakinna Allahu yuzakkii man yashaa. Abbaa barbaade rabbi qulqulleessa. Kanaaf maal gochuu qabna? Haga danda'ameen iccitii namaa eeggachuu irratti haasawa keenya keessatti akkasumas immoo maallaqa namaa irratti waa hunda irratti rahmaan akka inni amanamaa nu godhatti kadhan. Kan biraa hojii irratti amanamaa ta'u anatu bakka wayii si kaa'a. Hojii kana naaf hojjettan siin jedha. Hojii namaa kana siifan hojjedha itti harkaa fuutee kaatee maal gochuun karaatti gatu. Hin nyaanne hin kijibne maal hin ta'a kan mataa dhuunfaa keetitti gorte namni immoo si amanee si eegaa jira. Maal taate tasa sanas bakka lamuu lakkii ibboo namichi kun nagarree namoota hedduu lakki kun dantaan qabu hojii namaati karaatti gata jedhama nagarree hojii kana abalu karaatti gata jedhamnaan deegaa taate jechuudha. Kanaaf amanamummaan milkii duuniyaati milkii akhiraati. Akhlaaqa jechuun hundeen akhlaaqaa maal inni gaha? Amanamummaa. Sammuun dureessaa maal? Amanamaadha. Jiru feekii dureessota feekii jedhe kitaabni wayii kaa. Feekillee ni jira? Dureessi feekiin jedha. Dureessi takka tukkuftu akka ibidda cidii. Baay'ee bal jedhee gubataame. Tokko iyyeessi dureessa feekiidha iyyeessi. Hatta liqaan danda'amne keessa gala. Dureessa feekii jechuun? Dureessa feekii jechuun dureessa kijibduu jechuun rabbiillee hin jaallatu. Rasuulli rabbiillee sallallahu alaihi wasallam warreen ibidda galan keessaa rabbi gara isaa in ilaalle guyyaa qiyaamaa keessa iyyeessa quuftu jedha. Takkattu boona. Dureessi feekiin. Calliseen boonuu beeki. Meeshaa boonaayyii qopheeffata. Lekshirii makiinaa qabatedha. Yookiin kireeffatee illee ta'a malee jechuun. Keessaallee ta'uu danda'a. Yookaan isaallee hin taane kireeffata birrii qabu. Maaliif yoo jedhame lakkii jedha namni kanaan malee naman kabaju. Gaafa kabaja barbaadaa jirtu maaltu si keessa jira? Boona si keessa jira. Alleke. Namni nooruyyuu namaan kaatu amma yoo pirootokoolii hin jirre jedha. Maaltu keessa jira beektaa nama sana? Boonessa keessa jira jechuudha. Sila makiinaa sana waan kireeffatuun investimentii hojjeta sammuun dureessi. Biqilaan takkatu guddate maal ta'a hateedha. Birbirsa fudhadhu. Ji'a tokko keessa bucuu guddatti. Buqqee noo. Yusuu guutti naannoo kana. Waggaan geessiire. Maal taati hin dhabamti. Birbirsoo waggoota hedduu deema jechuudha. Kanaaf ati suuta deemuun otoo sirra jiru makiina lekshirii oofa jedha. Yoo hin qabnellee kireeffata jedha. Warreen kan biraa immoo warri habilii kaatan. Habilii mormaa kaatan jedha. Dhiira gaddeebii keessaa tokko warra habilii kaattu. Dhiira dubartiitti fakkaattu keessaa. Dhiirummaa namaa waan irrisu keessaa tokko waan akkasiiti. Wantoota kana waan dubartii faaya dubartiin ittiin beekamtu gaafa uffatte waan qalbii namaa keessaa si buusu keessaa tokko kanaa beeku. Akhlaaqa badiinsa keessaa ramadama wanta kanaallee. Namni kun dureessa feekii jedhamti nama kofturraayi. Nama idaadhaan illee yeroo hedduu. Ati maaltu liqaatti si geesse? Suuta deemuu si wayya malee. Liqaa kaffaluu hin dandeenyetti galaa jedha sammuun iyyeessi feekiin. Hin boona jedha iyyeessi feekiin. Kuni waa'ee maayindii puur maayindiseeti jedha warri saayikooloojii. Puur maayindiseeti sammuu iyyeessaati jedha. Maa yoo lafa deemu qabeenya fedhe yoo qabaatte yoo lafa deemte ma garii immoo gaardii ramadu jiraayyuu beeku. Maaltu si jinqi akka gara jinqamu maaliif beektaa? Kubbaatu maaliif akkas utaaltaa jennaan jedhe raayya. Keessa kodduu waadha jettee. Amma abbootii qabeenya tasgabba'an kana. Ogartee waggaa meeqa booddee dhufanii makiinaa qabatan. Ergamaa meeqa gadi dhaabaniiti. Namoonni illee beekaman amma sadarkaa biyyaatti beekamtii qaban kun waggaa meeqa booddee dulluma jaraa keessa dhufanii as ga'anii. Malee har'a ka'e irratti jaraan hanqixxaadha jennaan inni akka kootii jaraan hanqixxaadha jennaan no. Waan hin fakkaanne. Waan hin fakkaanne itti of galchitee illee gabaa keessaa ba'udha. Akka birbirsaatti suuta guddachuudha. Kanaaf akhlaaqa amanamummaa namaa wanta irrisu keessaa tokko dureessa feekii ta'udha. Kan biraa maaltu jira beektaa? Sammuun dureessaa jedhaa jagna.
Gootummaa nama sakhlaqa keessatti ramadama. Sammuun dureessaa goota. Goonni bakka rabbitti tawakkula godhee bakka kassarus nan kassara malee inni sun ittiin galee. Maa namni kotorbaandii gootumee birrii miiliyoona meeqa baase. Dhiyyoo achitti saamamu. Hojiin kun sirriidhaa miti. Garuu maaltu irraa fudhatama? Gootummaan irraa fudhatama. Namuu akka kanatti goota ta'e ana maaltu lunnana godha jechuu qaba. Gootummaan immoo irraa fudhatama. Sammuu gootatu dureessa ta'a. Sammuun hiyyeessaa hin sodaatti. Amma sammuun hiyyeessaa maal taati? Milkaa'ina naasawu sammuun hiyyeessaa kufaatii malee. Yeroo hedduu maalti intala beektaa sammuun hiyyeessaa jedhama. Sammuun nama gaddeebi'uuf sammuun hiyyeessaa. Qaawwa madaa yoon akkana ta'e akkasitti kufama. Abaluu akkanatti hin kufne warra kufee seenaa warra kufeeyyii dubbisa. Dureessi immoo seenaa warra ce'ee dubbisa. Maayifaan dubbisa seenaa warra kassaree. Seenaa warra horee yoo dubbifte chaalenjii jarri keessa ba'an barta. Jarris chaalenjii keessa ba'anii as gaane beeku. Seenaa warra kassaree yoo kufte negatiiv inerjiin maal ta'a beektaati? Hin madda. Qaamni namaa kun poozitiiv inerjiidhaaf negatiiv inerjii maddisiisa beeki. Negatiiv inerjiin sammuu dudduubbeetti deebi'uuti. Poozitiiv inerjiin immoo fuulduratti sifiisisa. Kanaaf negatiiv inerjii gaafa inni maddisiisa agati maal dubbiftuun? Seenaa warra du'e agatti dubbiftuun. Seenaa warra kassaree dubbisa sammuun hiyyeessaa. Fakkeenyaaf abalukkoo jedha. Akka kanatti waan akka kanaa baneen kassarree maa hiyyeessi kana dubbata. Dureessi immoo maal dubbata? Abalukkoo akkana godhe akkanatti ce'ee jedha. Namoota milkaa'an fakkeenya godhata. Nama milkaa'e malee ati gaafii nama kufe fakkeenya godhatin. Fakkeenyaa waa tokko jecha abaluu akkanatti kassaree siin jedha. Abaluu akkanatti kassaree warri jedhu sammuun jaraa hiyyeessaa jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuu qabna. Dureessa feekii irraayis bahuu qabna. Kan biraa arjummaadha. Waanan arge keessaa. Maashaallah. Namni arjaan yoo agam ta'e of eegataadhaan kufeen kufu warra duroome kana oogarte yooma mujirima ta'an yooma kaafira ta'an arjaadha dubbisa irraa akka qoratte waan amma daalirraa jechuudha yooma mujirima ta'an parsantiin 90 dureessaa kun duroome kun arjaadha mee ilaali miiliyoona meeqa maaliin kan masjida gargaaru kan maal godhu maa inni jaraa beeki kun waadaa rabbiitis arjummaan qabeenya barakachiisuu keessatti rabbi quraanaan dubbateera man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaa'ifahu lahu ad'aafan kathiira yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqaa maal godhe hin dhalaa jedhe rabbi kanaaf maa inni arjummaa sadaqaan karaarra si buufti. Maashaallah. Amma sammuun dureessaa jechuudha sadaqaa kennuun sodaatu. Dureessi yeroo hedduu agarte. Allah. Leessaa fuudhee kenna gurbaan kun otuma teettu. Isuma ni lafaa kaayammoo agarta. Hiyyeessi immoo in sassata bakka. Qoy waan akkanaati. Karooraan malee jedha. Pilaanii malee jedha. Pilaanii malee baasii pilaanii dhaanalaa jedha. Waan arjummaa kana maalitti ilaala? Baasii pilaanii nalaatti ilaala. Okay. Amma warri fakkeenyaa fi oodiitii hojjetanu baasii akka kisaaraatti ilaalu kennaati kennite. Silaa tirfiitti ilaalamuu qaba ture. Kanarraa kan ka'e herreegni keetii fi ati sammuu kee keessatti herreegtu kennaa kennitu arjummaa arjoomtu san kisaaraata keessatti waan kasaarte keessatti ramaddataan kasaaruun kennaaf waan buufatte keessatti ramaduu qabda. Subhaanallah. Hedduudha jechuudha. Aga 100 jira. Aga 100. Waan baay'ee lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Garaagarummaa isaanii. Kan biraa immoo nama amanuudha. Ofii sila namaa taateetta miti nama shakkite taanaan namni si wajjin hojiin hojjetu. Hojjetaa kee hoogganuu hin danda'u. Hojjetaa kee shakkita taanaan namni si asee amaneetu dukkan deema. Ati yoo tas gobboitu malee. Eeka maal ta'uu qabdaa? Hojjetaa kee amanuu qabda. Nama wajjin hojjettu amanuu qabda. Inni si shawwade danuu si miidhuu hin danda'u beeku. Uumama bulchoo yoo shakkite irra miidhamta. Irra miidhamta. Kanaafuu amantee miidhamuu si wayya malee shakkitee jechuutu irra balaa qaba. Lachuu riiskii qabaa beeki. 80% jedha waa'ee extrovertii fi introvertii irratti warreen waan kana dubbatan jira. Parsantii 80 nama amanuutu irra si ceesisa. Riiskii parsantii 20 fudhattee namicha namane kun miidhaan irraan ga'uu hin danda'a jettee parsantii 20 shakkita. Shakkita. Parsantii 20 si miidhuu danda'a. Nama immoo yoo shakkite parsantii 20 qofa fayyadamta. Parsantii 80 nyaatamta. Miidhamta jechuudha. Miidhamta. Kanaafuu sakamiin si fayyada. Riiskii iska parsantii 20 fudhattee amanuu wayya. Amanuu si bakka nyaatus baasus gurbuma kana amanuu naa wayya jechuu wayya malee gurbaa kana shakkuu wayyaa wayette hin kufta. Kanaaf dureeyyiin warra nama amanu. Inni kan biraa hooggansa danda'udha. Dandeettii hooggansaa qabaachuu qabda. Liidera ta'uu qabda. Without leadership there is no entrepreneurship jedhu warri leadership. Inni kan biraa ati of caalaa kan biraa namaa yaaduudha. Dureessa nama taasisa. Dhimma namaatii gaafa dhiphatte dureessate. Dureessa bareedaa taata. Fakkeenyaaf situu rakkatee jira. An waa'ee dhimmi kee yoona cinqe jechuun. Yoona yaachise tokko rabbi sitti balleessa aara sin galfatta. Durummaa bareedaa wayii duroomta. Hiyyeessi immoo kana yaadu. Yoo irraa ergifachuu itti illee sitti hin kennu. Sodaata waan ta'eef. Aara sin galfachiisu hiyyeessi. Walumaa galatti dureessi riilaaksidiidha. Dureessi hiikkataadha. Hiyyeessi immoo guduunfamaadha. Haala ajaa'ibaatiin nu kaffeertaa galatoomii akkanatti yeroo kan kee nuu kennitee sadarkaa kanatti leenjii bareeda kana hojii kennaaf waan nu fayyadu nu kennu keetiif maqaa daawwattoota kiyyaatiin galatoomii ulfaadhus jechuu barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya hagammaatti isin biraan gahaa turreerraa waan hedduu akka barattan abdii isin irraa qaba. Sagantaa keenya asiin geenne malee hin xumurre inshaallah yeroo muraasa nu eeggattanii gaaffii tokko gaafanneeni barnoota dabalataa hafee irraa fudhata akkasuma immoo barnoota
namoota irratti hafis yeroo biraatiif bira kaa'annee inshallah itti deddeebinee sagantaa bareedaa waliin qopheessine jedhee yaada. Hayyee ammatti dabalataan waan isin gaafachuu barbaadu biizinasii keessa kufaatiin jira. Akka biftaatti kufaatiin ati irraa dandamatte maayinni akkaataan kufaatii irraa dandamachuu danda'amu hoo maali laata? Egaa waa'ee biizinasiitti seennee keessuma deemna jedheeti. Kufaatiin biizinasii keessaa yeroo tokkoon sirraan dhaabatu. Biizinasiin jedhu warri ikoonomiksii akka sila zigzaagii ol ba'aa gadi bu'a akkasitti deemta. Qoree qabaa dachii agartee taa'ame istireetiidhaa gadhuma deemaa nadhatte tabbatti ba'a. Chaalenjii dhalaa tabbisuun makiinaadhaan faayoo deemaa dhatte yeroo makiinaan kee duduuba deebi'u jira. Ol baadhuma dudduuba deebi. Teessee nadaajii guuttatte maal taate yeroo ol baatu jira. Yeroo ati ol baatee gubbaa sana irratti firiin sirkaachitee duddubbatti deebisatu jira. Biizinasiin laagisiis akka kootte jechuudha. Malee biizinasiin chaalenjii guyyaa tokkoon si mudatee sirraa dhaabatu miti. Yoo ati dhaabatte hin dhaabata. Ati bakka bakkuma kana naga'eera yoo jette kana caala deemuu hin danda'u jennaan nu dhiisi. Alaamuddii nama fakkeenyaaf nama biizinasmaanii dhaame chaalenjii meeqatu kun nama kaampaaniisa Elon Musk yeroo darbe waa'ee dhimma Tiraamp wajjin wal qabate chaalenjii isa mudate agartee biizinasiin isaa biyyee nyaate ka'e ol deebi bakka expect waan ati hin goone faasitti dhufa jechuudha chaalenjii. Biil Geet yeroo inni kisaaraa agamiitiif mudate jira. Jeef Beezoon Amaazoon jechuudha yeroo inni kisaaraa guddaadhaaf kufee jira hin ka'u hin kufu. Sigalee jiruudhuma duuniyaa jechuun chaalenjii qaba. Biizinasiin immoo chaalenjii keessa darbeera jechuun dandeessu. Eenyullee darbeera jedhe kijibaa darbuu hin dandeenye. Amma gaafa qabrii galuun addunyaan maaliin akiraarraa adda ta'e. Chaalenjiin yeroo kamuu jira. Yeroo kamuu jira. Chaalenjii fakkeenyaaf amma mootummaan taa'u chaalenjiin hin jiru jedhe. Otuun jedhu maashinii wayii gubate na dura. Sigalee chaalenjiin natti hin dhufneere. An tokko eegaan jiru na duraa gubate jedhe. Waa hedduu jira chaalenjiin jechuu barbaadeeti. Kanaaf chaalenjoota lakkaa'amee fixuun hin danda'amu. Garuu chaalenjiin ati yaadattu tokko jira. Chaalenjiin ati bakka yeroo gabaa kana keessaa nan ba'aaf hin ba'u irratti murteessitu jira. Critical point jedhama. Critical point jechuun maal jechuudha? Paraaboolaa beektaame. Paraaboolaa jechuun akka kanatti ol deemtee gad deebi'u jechuudha. Sarkilii. Laala akkana biizinasiin akka kanatti deema laala. Akka kanatti yeroo inni deemu jira. Gadi bu'aa kufaa deema akkanatti deema laala. Yeroo tokko deemee on critical point irra yeroo inni gahu jira. Yeroo adagaarra jechuudha. Wayi kufuu wayi ce'u. Kufaatiin ati kuftu immoo kufaatii dhabamuuti. Yeroon akkanatti nama mudatu jira. Yeroo tokko akka maashinii namaa si duraa gubachuun maaltu si mudata malee to'atti neegi. Waan kaampaanii sana dhabamsiisuuf dhiisuu keessatti galu miti. Isa kana keessatti dhanuun na mudate. Fakkeenyaaf yeroo hospitaala Giraand Vaalii banus na mudateera. Kolleejjiis na mudateera. Reekiraas na mudateera. Kanaafuu chaalenjiin na mudate kana jedhee lakkaa'ee fixuus hin danda'u. Chaalenjiin danuu isaatu jira bakka. Chaalenjii danuu isaatu jira. Akkanumatti fudhanna. Akkuma kanatti ta'uu fudhanne gaarii. Yoon keessa seene jedhe waan keessaa ba'amuu danda'us miti chaalenjoonni sun. Dhageellee chaalenjoonni sun yeroo inni itti waan adda addaatiin walitti ba'u jira. Kana fakkaata. Garuu maaliin himaa nama biizinasiitiif asirratti waa'ee chaalenjii irratti namichi sun harka kennuu hin qabu. Liidirri sun sammuu isaa maal amansiisuu qaba beektaa? Harka hin kennadhu jechuu amansiisuu danda'u. Hin kennadhu jechuudha. Asiin girgiddaa yoo sitti cufame laga ce'uu deemtaame bahara yoo itti seente maal taata bahara hin dhidhimtaame maal gootare yoo galaanuma kana irratti dildila ijaarratte murteessita. Ce'uun koo dirqama gootare yoo dildila ijaaruuf immoo baasiin dildila irratti ittiin ijaaruun qabu itti maal goota. Galaana kanarra bakka dildilli jiru barbaadda kallattuma kana qofaatu. Kallattii barbaadatta. Maa barrisuu hin taane ati maal murteessuu qabda gonkuma ce'u malee inni sun. Hadha yoo hin dadhabe booraan ce'a. Ganamas hin dhufte formaata barbaadde hin dadhabde. Iftaan dhufte. Waggaa 20 taatu kana ce'u malee yoo jette hin ceeta. Garuu immoo hin ce'u yoo jette achumaan deebitee galta. Biizinasiiwwan akkanaati. Biizinasii keessatti in any success not only in business. Biizinasii qofa keessatti miti. Saksasiidhuma milkaa'inuma kamiin keessattuu daandii keerra gufuu jira. Daandii ati irra deemtu. Saksas hin jedhamu beekatu gufuun hin jirre. Chaalenjiin otoo hin jirre. Saksasii jedhamuun maquma milkaa'inaa jedhamu. Namni tokko milkaa'ee jechuun qormaata darbuudhaaf akka biyyaatti yoon fudhe namni kun asii ka'ee eessa dhaquu barbaade jenna Awurooppaa dhaquu barbaade. Awurooppaa dhaqu malee hin dhiisu jedhee abjuu isaati karoorsee jira. Awurooppaa dhaquun galma isaatti ultimate goal isaa. Kanaaf Awurooppaa dhaquudhaaf maallaqa hin qabu. Karaa Liibiyaa deemaa jira miidhama. Karaa Liibiyaa yoon deeme achirratti yoon Liibiyaa kana deeme maaltu jiraachuu danda'a? Hammeenyi jiraachuu danda'a. Kanaafuu nanni isaaree jedha. Yoon karaa ayyariitiin an deema jedhe viizaan argadha. Yoon immoo asiin karaa biraatiin karaa Yamaniitiin deeme itti na baasa hin baasu. Ati teessee halkaniif guyyaa akka nama waraanaa. Nama waraantu jechuudha. Waraana keessatti koo eenyu qopheessitaa beeki istiraatejii waraanaa. Diizaayinii kaafta asirratti teessee lafarratti barreessita miti kaartaa kaafta miti kaartaa akkatatti waraanaa jechuudha. Akkuma kana taargeetii kee dha'uudhaafati. Isin kun karattiin kun Yamaniidha. As eenyu jira qabiinsa jira asiin kana jira hin teessa maal goota gaalaan gaafa kana hunda murteessitee jettee yoon asiin karaa Yamaniitiin deeme riiskiin kun lubbuus qaba. Ani immoo lubbuun koo ba'uun barbaanne amma maal ta'u? Akka bakka barbaadu gahuuti. Deebi'ees kadhachuun barbaanne amma dhaqanii kadhatuumi warri kaan. Kanaaf Awurooppaa dhaquudhaaf maal gochuun qaba kan jedhu teessee maal goota?
fatanaadha beeki. This is great challenge. Challenge guddaa qormaata guddaa akkana biizinesiin. Qormaata kana akkamitti darbite amma warri karoora kanaa qaban fakkeenyaaf walirra bu'ee jechuudha. Qormaanni jarri of qormaatuu qabanu eessaanan deema tilmaamuu qabu. Tokko tokko maal tilmaamata duus duu jedhee deema. Tokko tokko maal karoorsa biyya arabaa dhaqee achitti takka hojjetadhe achiin Awurooppaa dhaqu. Tokko tokko maal karoorsa asuma taa'ee hojjetadhee birrii argadhee ka'ee deemuun qaba jedhee karoorsa. Kanaaf waliigalaan maa inni wanta waan karoorsitti irratti harka kennuu dhiisu milkaa'inni irribxa malee yeroo tokko harka kennite sammuu yeroo hin kennine jira beeku. Asitti wanti adda nama ba'uu qabu harka kennuu sammuu kennuun garaagara. Yeroo waa tokko hatta seeruma siyaasa keessatti maal jedhu warri siyaasa survive gochuudhaaf jedhu of harka kennite. Yeroo tokko waa tokko galmaan ga'uudhaaf karaa gaafa dhabde survive gochuudhaaf harkaan kennita. Maaliif immoo kennitu sammuun kennita. Maaliif sammuun kennine beektaa sammuun kee meeshaa kee siif ta'a booddeedhaa sii ta'a. Sammuun sun harka kee maal godhu bilisa baasuu hin danda'a sammuun keessa. Kanaaf namni milkaa'ina kamiin keessatti biizinesii keessattis haa ta'u in whatever waan fedhe keessatti sammuun kennin. Sammuun kenni yoom harka kenne akkanan jedhaan. Hayyee galatoomii ulfaadhu sagantaa keenyas gara dhumaatti fiduu barbaadee jira. Gaaffiiwwan baay'ee osoo siif qabu dhimmoota baay'ee irratti osoo mari'achuu barbaadnu keessattuu waa'ee dhimma dargaggootaa dhimma faayinaansii dhimma islaamik faayinaansii namni islaamaa tokko gara faayinaansii keessatti osoo diina isaatiin chaalenjiin ta'in diini isaatii fi dalagaa isaa yookaan immoo duniyaa isaa akkamitti wal bira qabatee oofachuu danda'a waan jedhu irratti baay'ee waliin haasa'uu barbaadee ture. Garuu sa'aatiin dheeratee jira waan ta'eef gabaabsine dhimma sanii kaasnu hayyee osoo dhimma sanii kaasin dura maal naa kaasiseeta. Miftaan sa'aatii ammaa kanatti yookaan ammoo yeroo ammaa kanatti hogganaadha. Amaloota namoota ajajaa ta'an yookaan ammoo amalli nam tokko yoo hoggansa ta'e amalli gaariin hoggansa irraa barbaadamu tokko maal fa'a laata? Amalli barbaachisaa ta'ee hoggansa irraa barbaadamu maal fa'a? Hogganuun hoo ajajuu qofa laata? Maal jedha beektaa ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Hoggansi jedhe abii zarritu rasuula Rabbi bira dhufeeti aangoo naa kennii jedheen uumama wayii irratti na muudii jedhe muudaa ture rasuulli. Akkasitti gateettii qoqabeeti jedhe yaa Abaa Zarri naan jedhe inna kamru'un da'iifun itti nama dadhabaadha naan jedhe. Hoggansi immoo amaanaadha jedhe. Akkasumas immoo salphinaa gaabbiidha jedhe. Nama haqqisii guutuu danda'u malee jedhe. Kanaaf hoggansa jechuun rasuulli Rabbi wama sadiin kaasa. Tokkoffaan maa inni hoggansi? Amaanaadha. Lammaffaan hoggansi maa inni? Salphina. Sadaffaan hoggansi gaabbiidha. Kana sadan keessaan bahu. Kitaaba feete yoo fidde kanuma sadan mudata hogganaa tokko. Amaanaadha. Namichi hoggansa sana amaanaadhaan galmaan gaate sila himneerra. Waa'ee amaanaa kana. Akhirattis sabaatun yudhilluhumullahu yawma laa dhilla illaa dhilluhu. Gaafa gaaddisni hin jirre Rabbiin gaaddisa isaa jala warra inni kaa'u keessaa tokko imaamun adil jedha. Hogganaa adiliiti jedha. Ati amiina ta'uu qabda. Adilii jechuun amiinuma jalatti dhumaa beeki. Wal qixxeessuufis amanamaa ta'uu qabda. Kanaafuu hoggansi amaanaadha bakka. Gabaabaatti it is responsibility. Itti gaafatamummaadha hoggansa ajajuu miti. Amaanaa fudhachuu jechuudha. Hogganuu jechuun. Khaliifaa galee khaliifaa jechuun waan feete gochuun dandeessu bakka buute malee jechuudha. Sitti kenname malee keetii miti akka barbaadde nama ajajuun dandeessu. Fedhii lubbuu keetiitiin waan barbaadde murteessuun dandeessu. Yoo murteessite immoo maayin gaabbiidha salphina meelaalii namoota hoggansarra turan eega bu'anii booda maal ta'u namni hoggansarra ture yoo of hin eegin hoggansa na jedhamu hoggansa siyaasaa qofa se'anam. There is political leadership and organizational leadership jira. Hoggansa siyaasaatii fi hoggansa dhaabbataa lachuu eenyu mataasaa danda'e qaba. Haa ta'u interconnected waluma keessa utuma jiruuyyuu adeemsa mataasaa danda'e qaba malee. Kamiin waa ta'u bakka fedhayyuu ta'u. Maatii kee yoo hoggante kullukum raa'in rasuulli Rabbii cufti keessan hoogganaadha jedhe. Kullukum mas'uulun arra'iyyati. Tokkoon keessan waan eegdan irraa hin gaafatamtu responsible taateetta jechuudha. Irraa oodiitti godhamta. Kanaafuu oodiitti qaamni si godhu jiraannan amaanaadha jechuudha gabaabatti. Waa tokko gaafatamuu dandeessa taanaan maali? Amaanaadha. Waan mirga qabda taanaan maan abbaatu ta'e kaa. Eenyu isaatu si gaafachuu danda'a. Kanaafuu ati maa inni hoggansa jechuun amaanaadha. Hoggansa jechuun salphina. Hoggansa jechuun nadaamaadha. Gaabbiidha. Namni amaanaa sana eeggate eegalaa jiraame. Amaanaa sana laal amma maaltu jira eenyu sana keessatti nadaamaa sana keessatti. Maaltu jira waa lama jira haafii jira parsantii 50 wayii utuun kana hojjedhee jiraadhaa laata hin balleessine beeki nananqise jedhee gaaf utuun kana faa dabalaa utuun gaafas akkasitti hojjedhee jiraadha utuun akkasitti hojjedhee jiraadha yooma waa wayii sirriin hojjeti kana faa maayifan hojjechuu dhabeedhaan gaaf hoggansarra namni ture guutuun akkuma kana kan biraa immoo maal jedhaa maayifan yakka akkanaa hojjedheedhaan gaaf jedhee gaabba wayii salphina koo wayii sheenaa koo nyaatama jechuudha sadaffaan maa inni salphina walii galaati hin salphata kanaaf maa inni hoggansi amaanaa yoo amaanaa sana waliin geesse maashaallah milkoofte. Kanaaf sila sitti meera. Amaloonni hogganaa tokko maaliifatti akhlaaq. Guutuun sammaa warri liidarshiippii saayinsii liidarshiippii barsiisanu amaloota hoggansaa kan 10 lakkaa'u jira, kan 15 lakkaa'u jira, kan 20
kan waan fedhe lakkaa'u jira gabaabaatti maal keessatti ramadama cuunfaansa akhlaaqa keessatti ramadama. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam maaliin addunyaa caala? Akhlaaqaan caala. Isumaaf dhufillee. Hoogganaan akka Rasuulli Rabbii jira dachii kanarra. Kanaaf hoogganaan jabaan maa inni akhlaaqa jabaan. Fakkeenyaaf hoogganaan tokko goota ta'uu qaba yoo gootaa mi hoogganaan akhlaaqa jalatti ramadama. Hoogganaan amanamaadhaan kijibu jedhama. Maal jalatti ramadama? Akhlaaqa jalatti ramadama. Hoogganaan tokko arjaadha jedhama. Maal jalatti ramadama? Akhlaaqa jalatti ramadama. Kanaafuu amaloota isaa kudhanii shaniidhaan otoo hin ta'in wama akhlaaqa gaariidha jedhame hundasaa jalatti ramadama. Kanaaf akhlaaqa sana keessaa tokko yoo hin qabne hooggansa keessaa tokko madaadha. Namni hunda guuttachuu hin danda'u. Dhimma faayinaansii islaamik faayinaansii. Namni tokko qabeenya ofiitii fi diinii ofii wajjin akkamiin oofachuu danda'a osoo diinii mufachiisin. Sunila gaaffii jabaa ana irratti hojjechuu barbaadudha. Islaamik ikoonomik poolisii irratti waadanuu isaa barreesseera. Islaamik koomershaal lawaa irratti illee yeroo addunyaa kana wajjiniin walitti nama buusu keessaa akhiraa kee madeessu amma namoonni keenya nama oree kana hedduu isaa nama nu beekamu. Yookiin acha barbareeti yookiin ateeti yookiin ribaa nyaateeti. Yookiin baankiidha. Wama akkanaati bakka wama akkanaa jedhama. Namni keenya dhugaas qabaa hundaan immoo akkana jechuun zulmiidha. Namoonni kun immoo jaallateen seeni. Nama bizinesii keessan jira yeroo tuutu jaallateen xaxximaanoo tuttu jira. Rabbii wajjin walitti si buusu jira. Kana keessatti akka seera biyyattii kanaatti illee wanti fooyya'uu qabu danuusaa jira akka Islaamaatti. Akka Islaamaatti Itoophiyaan ikoonomik poolisii irratti wanti jijjiiramuu qabu danuutu jira. Wanti hawaasa musliimaa Rabbii wajjiniin wal dhawu jechuudha. Kanaaf wal qabsiisee waa hedduu isaa hojjedheera. Itoophiyaan koomershaal lawoodhaa fi Islaamik koomershaal lawoo maali eessatti wal dhiita jechuudha. Seerri daldala Itoophiyaatiif seerri Islaamaa. Kanaaf ati daldaltee malee jiraachuu hin dandeessu. Nyaattu malee jiraachuu hin dandeessu. Biyyi kee jiraachuu hin danda'u. Jiraachuuf immoo maaltu si barbaachisa? Maallaqa si barbaachisa. Maallaqa hojjechuuf nagada si barbaachisa. Daldala hojjechuuf seera sanaan deemuu qaba. Seericha sana keessatti deemte immoo maaltu jira? Bakka inni itti dhaqee si qabutu jira. Wantichi sun eenyu wajjin immoo walitti si buusa? Rabbi amantaa kee gurgurta jechuudha. Yeroo namni darbee dhaqee jechuun amantaa ofii gurguru jira beeki. Amantii gurguru jechuun inni wama Rabbi haraama jedhee halaala godhatta maallaqaa jecha. Argachuuf jecha. Kana rabbiin innal ladhiina yashtaruuna bi'aayaatillaahi thamanan qaliilan jedhe. Ulaa'ika maa ya'kuluuna fi butuunihim illa annaar. Walaa yukallimuhum Allahu yawma alqiyaamati walaa yuzakkiihim walahum cadaabun aliim. Wanti jarri nyaatan ibidda jedhe. Rabbiin jaraan hin dubbatu jedhe guyyaa qiyaamaa. Rahmataan ija rahmataatiin jaraaf illaa fudhadha. Wanjala jaraarraa illee qulqulleessu jedhe. Ibidda jara eeggateen. Warra maal gurgureen? Aayata Rabbii gurgureen. Kanaaf amma Islaamik faayinaansiin fooyya'ee ati akka dhuunfaa keetitti akka waajjira keetiitti fooyyeffattee dhaqee waan daangaa Rabbii hin cabsisiifne qindeeffachuu barbaachisaadha. Kun immoo nama dantaa qabu namoonni hedduun dantaan qaban haa ta'u malee wantichi immoo booddee nama salphisuu deema. Maa aghnaa annii maaliyaa jechuu ta'a namni maa qabeenyi koo tokko nan fayyadne jedha gaafa jahannama gale. Kanaaf Islaamik faayinaansii eeggatanii deemuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas immoo namni Islaamaa tokko hedduunsa maaliif diinagdee dhiisee wette namoonni gariin Islaamni hojii hojjetachuu dhiisee taatiyaa'e warri jedhus jira. No taatee ofnaan akka kootti immoo waan argis qabareef dura akkanan se'an turan wantoota fakkeenyaaf isa takaalee danuu isaa jira. Seeraan wal qabate daldalaan wal qabate shubahaatti hin galu jedhe warra dhiise danuu jira. Shubahaa jechuun beektaame ittiin galu jedhee warri dhiise danuu isaa jira. Daldaluma kana nagaduma kana warri bakka ammattii dhumti kun nagaa jedhee yookaan immoo daldala gurguddaa dhiisee wantoota akka horsiisaa wantoota akka maalii gibirnaa qofatti warri deebi'es jira. Nurraa maaltu eegama? Nama fakkeenyaaf nama akka nama barate tokkotti wantoota akka kanaa kan shari'aarraa hubannoo waan hin qabuuf kan akaadaamiirraas Islamic Research Foundation kan nuti gadhaabne jira. Majlisuma federaalaatti wajjin walii gallee jechuun Rabbi nu gargaaree wantoota akkanaa uummata musliimaatiif akka inni fireemworkii isaa sirreeffataa deemu akkuma gaafa seericha Rabbi sirreesseennan sirraa'utti akkamitti akka inni hojjetaa deemu san irratti hojjetaa irra jechuudha. Inshallah. Rabbi isin yaalaafisu galmaanis isiniif haa ga'u. Maal fooyyessuudhaaf wanni isin giraandi birrii fiddaniif? Waan ammaa kana. Waan amma jettan kana. Tokko giraandi birrii wanti nuti finneef diinagdee guddisuuf diinagdee uummata Islaamaa. Islaama qofa osoo hin ta'in abbuma itti hirmaate kamiinu jechuudha. Garuu seerri isaa seera shari'aa irratti hundaa'eeti. Seera shari'aa utuu hin cabsin eeggatee jechuudha. Amma fakkeenyaaf moodelii Islaamik baankingii irraa kan fuudhame tokko. Moodelii Islaamik baankingii irraatti yeroo jedhu Islaamik baankingii waan akka mudaarabaa hojjetaa, mushaarakaa hojjetaa, wakaalaa hojjetaa wantoota akkanaan hojjeta. Nuti giraandi birrii kana halaal maarkeetiif halaal biizinesiidhaan finne. Halaal maarkeetii jechuun lafa gabaati. Onlaayinii irratti namni kamillee waan barbaade bitee gurgura. Waan barbaade miti. Waan halaala ta'e qofa. Waan halaala ta'e, waan amanamummaa qabu, waan seera qabeessa ta'e. Over the world. Akkuma addunyaattu bakka kamitti fudhatama waan qabu. Onlaayinii sana irratti hin gurgura, moobaayila appilikeeshinii sana irratti. Gurguruu danda'a, bituu danda'a. Haala salphaa ta'een bakka fedhe taa'e. Addunyaa fedhe irra taa'e. Ammaaf biyya kanatti eegalaa irra malee yoo Rabbi nu gargaare biyyoota keessattuu namni keenya keessa baay'atu irratti babal'isuuf deemna. Kun maal jedhama?
halaal maarkeetii jedhama. Lammaffaan immoo halaal biizinesii. Halaal biizinesii jechuun moodelii islaamik baankingiiti. Moodelii islaamik baankingiiti yeroo jedhu atamma maallaqa yeroo baankiitti geessite investimentii hojjetamaami. Gaarabaadhaan yoo geessite birrii sana fuudhee wayin bitee gurgura baankiin ittiin hojjetaa jechuun sana keessaa tirfii qooddatta. Inni keenya sanuma ta'ee kan baankii caala fooyyee qabudha. Kan baankii caala maaliin fooyyaa tokkoffaa bilisummaa haqummaadhaan. Lammaffaa tiraanispaarensii. Tiraanispaarensii jechuun arguu waan ati dandeessu. Giltsinnatii yookaan immoo ifaa haala ta'e shakkii tokko kan hin qabu. Sadaffaa bu'a qabeessummaadha. Afuraffaa immoo faayidaa yeroo gabaabaatti faayidaa kennuu keessatti. Shanaffaa irratti immoo simpil salphaa ta'uu keessatti. Ja'affaa irratti wherever bakka feete teessee bakka bu'iinsa nama tokkootiin malee hojjechuu irratti. Ja'affaa irratti immoo maallaqa xiqqoon eegaluu keessatti isa keenya caala. Kan baankii maaliif jedha nuti dursa maal goone giraand birrii jeneraal tireedingii daldala hedduu irratti sichi bobba'uuf deemne jeneraaliidha wantichi fakkeenyaan sitti hima namni tokko Ameerikaa taa'ee onlaayinii irratti meeshaa nurraa bitee gurguruu barbaada investimentii hojjechuu barbaada daldala keessa galuu amma meeshaa kana meeshaan nuti irratti eeyyama qabu giraand birrii fakkeenyaan meeshaan irratti eeyyama qabu hamma hojjetaa jiru meeshaalee fayyaatii fi qoricha irratti hojjetaa kan irratti eeyyama qabu irratti seeyyama inshallah bal'isaa deemne elektirooniksii irratti sooma hundarrattuu kiloozingii irratti soffata irrattis waan barbaachise hundarrattuu eeyyama sana guddisaa deema. Fakkeenyaaf maal goonanu meeshaalee keenya irratti pilaatfoormii keenya irratti appilikeeshinii keenya irratti waan gabaadhaa dhiyeessuu barbaannu irratti baasna. Giraand birrii irratti. Amma fakkeenyaaf meeshaa maayikirooskooppii fudhadhu. Maayikirooskooppiin gosa garaagaraa qaba. Maayikirooskooppiin maallaqni isaa wal dhaba. Maayikirooskooppiin tokko akkanatti qarshii 80,000. Nuti impoortii singoona irraabsinas waa lama hojjenna. Akkasumas immoo alaa isin finnaa keessaa isin gurgura. Masalan fakkeenyaaf Finfinnee irraa bituu barbaanna. Finfinnee irraa nu qodaa kana qabna. Meeshaan kun maayikirooskooppiin kun inni gurguramu impoortii kana irratti birrii meeqaa kan inni ittiin impoortiin gurguraa jirru 90,000 impoortii goone. Hoolseeliidhaa kennina yookaan immoo warra raabsanu kennina. Warri raabsu immoo parsantii 10 buufatee 100tti gurgura jenna. Birrii meeqa buufata? 10 buufata warri raabsanu. Konsumeriin kallattiin dhufee bituu hin danda'u namni bakkee warra raabsaarraa bitatu. Kallattiin impoorteerarraa hin bitatu. Seerri cheenii daldala Itoophiyaa akkasii. Warra alarraa fidarraa warra jimlaa bita. Garuu bituudhaaf immoo laayisensii malee hin gurguramu. Ayyama daldalaatiif tiinnan barii akkasumas immoo heeyyama meeshaalee fayyaaf qorichaa. Malee meeshaan fayyaaf qoricha akka argatu nagadamuun. Kan ammoo kan qabu eenyuun numa qaba. Maaliin bita numarraa maaliin bita keenyumaan bita. Nuun bitee meeqatti gurgurata 10,000 buufatee gurgurata. Piroosesii sana yoo kara keenyaan bita heeyyama keenyaan akkasumas immoo waan keenya hundaa yoo bite gurguruu isaas itti gaafatamummaa yoo fudhanne nu parsantiin 50 kan eenyuuti. Parsantiin 50 keessaa ta'a. Harka keessanirraa waan ta'eef. Yoo 10,000 argate meeqa argata? 5 argata. Meeqaan akka inni gurgura meeqatti akka inni bitame hin argachu. Birrii 80,000 nigdii maal ta'e jalqabeedhaan. Achiin ammoo bitaa hin gurgura. Wherever taa'ee bitee gurguruu danda'a. Wanti kun hundinuu siistamiidhaan hojjetama. Namaan osoo hin ta'in. Kan inni namaa wajjin wal qunnamu yoo more informationiidhaaf konsaltansii barbaade. Odeeffannoo dabalataatii fi gorsa yoo barbaade qofa. Yoo rabbiin keenya immoo nu gargaaree jedhe inshallah fuulduratti artificial intelligence achirratti caanuu kaayoo qaba. Inni kun maal jedhama? Halaal bizinesii jedhama. Maarkeetiin immoo sumatu daldalaadha as keessa teesse. Atumatu suuqii kee maal godha suuqii narratti banatta jechuudha. Suuqiin zaad giraand bir halaal maarkeetii irratti banama. Sarviis chaarjiin irraa. Suuqii kee achi irratti banatta meeshaa kee hunda achi irratti caanta. Gatii isaatiif ispeesifikeeshinii isaatii wajjin. Kun addana godha kan biraarraa. Lookeeshinii keetii wajjin. Mana teessee suuqii nama fedhee keessa galtee waalaal asii markaatoo natti jechuudha. Yoo odeeffannoo barbaadde kallattiin bilbilli namichaa jira. Yoo biyya laal moo jiraatti waatsaappii fi telegiraamiidha. Karaa salphaadhaan ittiin walii galtee bitatta. Yoo deeliverii barbaade eenyutu geessaaf? Nutu geessaaf. Gara biraatiin namoota waan kana seelsota hojjechiisan jechuudha. Gara investara fidanus akka biroo karaatti. Birookeroota hedduu keessa galchuu deemna seelsota 60,000 jechuudha achirratti galii guddaa argachuu deemna. Gara biraatiin wantoota islaamik faayinaansiin hojjetu keessaa tokko wakaalaadha. Wakaalaa jechuun nuti namni biyya alaa taa'ee bakka fedhe taa'ee waateever order gochuu danda'a ajajuu danda'a nu ajaja wakkilinnaa isaa fudhannee jechuudha bakka bu'iinsaan. Fakkeenyaaf mana ijaaruu barbaada. Bakka namicha sanaa buunee haala amanamaa ta'een ijaarraaf. Namichi sun achirra taa'ee meeshaa mana keessaa bitee galfachuu barbaada. Dhaabbatichi amanamummaadhaan waan inni barbaade sana hojjeta. Hattaa namni tokko bizinesii wayii jalqabuu barbaada. Namni bizinesii na jalqabuu barbaadu infoormeeshinii isaan beekuu rakkoo jira miti. Bakka isa bu'ee bizinesii isaa jalqabee opereet godhee ka'etti. Fakkeenyaaf namni tokko mana barumsa banuu barbaada. Mana barumsa akkatti banan hin beeku. Waan hin taanetti birrii fixaa oola. Maal godhaa wakaalaa nuu kenna.
yookaan immoo bakka bu'iinsa agriimentii walii galta konsaltansii isaa waa hunda isaa fudhattee kaapitaala namichaa irratti hundooftee waan sammuu isaa keessa jiru kaapitaala isaatii wajjin biil kwaantiitii isaa erga baaftee fi qaatte lafa keessaaf namoonni biizinesii hin beekne ofii isaaniitii illee biizinesiitti seenuu barbaadan karaa giraandi birriitiin seenuu danda'u. Siistemuma baankii guutuu qaba. Siistemii baankii guutuu qaba. Garuu fooyya'aadha. Sirriitti salphaadhaa fooyya'aadha halaalummaan sallee qulqulluudha tiraanispaarenti ta'aadha karaa biraatiin muraabaan nuuf baankii adda taasisu jira kulaataraaliin fakkeenya baankii wanti qabe kulaataraaliin nuti immoo kulaataraalii sana fooyyessuuf ta'u ammasituu kilinika banachuu barbaadda ani immoo meeshaan dhiyeessa baankiin maal godhaa nuti immoo hoggansa fudhannee hojjenna keeti qabeenyichi garuu faayinaansii isaa orderii isaa maal goota amma qabeenyi kee deebi'utti hoggansa keessatti hogahee qabaan piroomoshiniitti hojjennee waan fedhetti hojjennee siistema keenyaan deemnee maal goone maal gochuun sisceesimnee qabeenya keenya deeffannaa jechuudha yoo immoo callisee mana kee qabeessitti kennaate akkataatti daldala nun beektu akkatti hojjetan nun beektu fudhattee liqii koonaa kaffaluu hin dandeessu booddee waan ati na qabsiifte sana sirraa fudhachuu dhufa akka kun hin taaneef akkaataa walii galteetiin hoggansa keenyaa kennita akkuma idaa sana ofirraa deebisaa deemtuun hoggansi koo maal taate keessaa bahaa deema gaafa ati idaa ofirraa fitte ati jabaattee ceeteetta qabeenyis kee ta'eera ceera kanaaf yoo rabbi nu gargaare giraandee birriin waan guddaadha yoo rabbi nu gargaaree jedhe Amaazonii fi Alibaabaa Amaazonii fi Alibaabaan sadarkaa addunyaatti kan jarri beekamanii jiru nummoo karaa halaala ta'een karaa aadaa hawaasa keenyaa qabatuun karaa humna uummata keenyaa wal madaaleen Alibaabaa fi Amaazoniin biyya kana finfinna taargeetii keenya irra kunnaa rabbi nu gargaare jedhe miiliyoonota akka goonu abdiin qaba. Wallaahi waan guddaadha siistamichi hawaasa bira gahuudhaaf yeroo gamiif haa eegamu. Waadinumsaati kan nuti fooyyessaa maal ta'a deema. Yeroo mura abdii ta'a jira. Waan hin taaneef uummatatti gadi hin baanuuf rabbi nu gargaare Ramadaana booddee eebbisiifna dhaabe. Inshaallah eebbaanis rabbi nu haa gahu. Wanni uummatatti maddu asiinu sittis akka kastamarii keenya ta'an. Warri kaan investimentii akka karaa keenyaan hojjetan amma meeshaa fayyaan qofa sitti malee elektirooniksiin hojjenna agriikaalcharii irratti hojjenna waat konistirakshinii irratti riil isteetii irratti waat ever investimentii namni karaa keenyaan biyya keessas taa'ee biyya laas taa'ee hojjetata gara biraatiin immoo investimentii qabdu nurratti gurguratta waa kireessuu barbaadde yoo waa hojjechuu wanti gabaarra jira jedhame hundi jira kanaa qabee jira. Podcastiidha kan amma fakkeenyaan namni podcastii barbaade kan abduu jira kan abaluu jira kan abaluu jira eddeen kan abduutti argamu podcastiin saddeet kanaati kan jedhu jira jechuudha warreen beeksisa godhan wanni hundi nuti namni achi jala argata warreen gorsa gorsan warreen mana kireeffatan nyaata gurguru waa hunda ati gadi hin baatu jechuudha magaalaatti galuudhaaf magaaluma giraandi birrii galaa jenna taafinaati tiraanspoortii malee galmaa'uudhaaf maal barbaachiseef kan ammoo isinitti makamuudhaaf appilikeeshinii kana keenya buufachuudha yoo fakkeenyaaf waan hojjettu qabaatte nurratti fakkeenyaaf poodkaastii kee reejistar gochuu barbaadde sarviis chaarjii gatiin isaa baay'ee rakasa ta'e qofa nuu kaffala. Nama jalqaba galmaa'uuf keessaa tokko ana. Inshaallah eebba isaatis rabbi nu haa gahu isinis rabbi isin haa milkeessu. Eebba isaa yoo rabbi jedhe kolleejjii giraandi vaalii eebbisiisuuf deemna kolleejjii giraandi vaaliitii walirratti eebbisiisuuf deemna kan jimmatti finfinneetti isin eebbisiifna guutuu biyyattii keessatti eebbisiisuu karooran qaba biyyattii qofa utuu hin ta'in alallee baane keessattuu Keeniyaa irratti fa'a Saawudii Arabiyaatti namoonni keenya bakka inni baay'inaan jiru hundattuu akkasitti lafa qabsiifnaaf inshaallah. Sa'aatii kana booda sirraa fudhachuun barbaadu inshaallah yeroo biraa si affeeruu barbaada malee gorsa xumuraa yoo jiraate carraa siifaa kennuuti sagantaa godhabuutti deema. Olis gadis deemne achis fiinne kaayyoon keenya nasirii ta'uu qaba. Foon taane maalitti goota? Ortis, hoggantes, hogganamtes, beektes, beekamtes. Maayini faayidaansa? Naanna'ee yoo nasirii hin taane bu'aa tokko hin qabu. Aga janaaha ba'uudhaa aga bookee tokko miizana hin qabu. Wanti nuti taa'amnu kun guutuu rabbi biratti. Nama muslimaatiin hin jedha. Kaayyoo lama hin qabnu. Maayini kaayyoon kee isuma kootiiti. Ilaa'u kalimatillahi azza wa jalla fil ardi. Kana qofa. Deebi'ee wanta namaafis ofiifis dhaamu jinnanni biyya duuniyaa nasiriidha. Waan an dubbadhu hunda keessaa nasiriidha. Waa'ee nasiriitii ol dubbachuun nattis hin tolu. Nama waa'ee nasirii dubbatu dhaggeeffachuudhaan wanti natti tolus hin jiru. Yoo kanaaf deemne wanti hundinuu maal taati sanaa gadi. Salphaan hin baranne hin milkoofna hin hojjenne hin milkoofna hin hogganne hin milkoofna jannata rabbiitti illee nabi Muhammadii wajjiniin wal qunnamna akkanan siin jedha dhaamsi dhumaa kana. Jazaakumullahu khayra jazaa wa ahsana Allahu ilayk kana caalaa waan siin jedhu hin qabu irra deebiidhaan galatuumii ulfaadhu maqaa daawwattu kiyyaatiin kabajamtoota daawwattu keenya sa'aatii dheeraa isinirraa fudhannee sagantaa bal'aa barnoota qabu akkasuma immoo jireenya keessatti jijjiirama guddaa argisiisuu danda'u isinis itti hirmaattanii irraa fayyadamuu dandeettan sa'aatii kanaan geenye jirra hundi keessaniyyuu haga dhumaatti teettanii waan nu daawwataniif galatoomaa ulfaadha inshaallah yeroo itti aanu keessumaa biraatti nagaa walitti deebinutti nagaatti nu tura wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. That podcast.